Akkam jirtan hordoftoota keenyaa kun Finfinnee News Networkidha. Qophii marii keenyaati. Turtiin keessan nu waliin haa turu jenna. Har'a keessummoota keenya Profeesar Faantahuun Qannoo Ameerikaarraa, Isteeta Kaalifoorniyaarraa, Jaalala Abdataa Hoomaa Melbourne Awustreeliyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Profeesar Faantahuun qabsoo Oromoo keessatti waggoota hedduu dabarsanii akkasumas Jaalala Abdataa Hoomaas waggoota hedduu qabsoo Oromoo keessatti dabarsanii ammas qabsoo Oromoo itti dhiyeenyaan hordofaa fi itti hirmaachaa warra jiran keessaa nama lamaadha. Egaan Jaalala Abdataa Hoomaa waan international relation irratti illee ogeessa. Profeesar Faantahuun torbee darbee kitaaba Oromoo waa'ee seenaa isaanii, waa'ee jireenya isaanii barreessuun kitaaba guddaa tokko nuuf gumaachuu isaanii yeroo darbee isinitti agarsiiseen ture. Kitaabni isaanii waa'ee seenaa kiyyaa, seenaa eenyummaa koo fi hojii koo keessaa filatamoo kan jedhu kan isaan barreessan. Profeesar Faantahuun kitaaba fuula 530 ol kan qabu kan isaan barreessan isinitti agarsiiseen ture. Har'as marii keenya walumaan qabannee dhiyaannee jirra. Egaan nu waliin turaa jenna. Yaada qabdan, gaaffii qabdan nuuf dhiyeessaa nu waliin turaa jenna. Gidduutti muuziqaallee isin dhageessisuudhaaf carraaqqii ni goona. Egaan marii keenya yoo danda'ame gidduuttis isin bashannansiisaa isin waliin turuu feenaa nu waliin turaa jennaani gaaffii qabdan nuuf barreessaa. Profeesar Faantahuun akkasuma Jaalala Abdataa Hoomaa baga nagaan dhuftan. Ofirraa kaasaatii nagaa nu gaafadhaa. Tole baga nagaa walitti deebinee atillee baga nagaa turtee jechuun barbaade. Hedduu galatama. Egaan sagantaa keenya har'aa keessatti haalli siyaasni Oromoo yeroo ammaa kanatti maal keessatti argama kan jedhu kaasnee waliin mari'achaa turre. Yeroo ammaa kanatti addunyaa kanarraati iji isaanii gara Itoophiyaa ilaalaa akka jirudha wanti nuti arginu. Keessumaa mootummaan Ameerikaa akkasumas mootummaan Awurooppaa gamtaan Afrikaadhaa fi mootummaan ol ta'anillee yeroo ammaa kanatti gara Itoophiyaa akka isaan ilaalaa jiran argina. Gamtaan mootota ol ta'anii yeroo ammaa kanatti rakkoodhaa fi yakka lammiilee irratti raawwachaa jiru. Itoophiyaa keessatti lammiilee irratti raawwachaa jiru qorachuudhaaf yeroo ammaa kanatti gidduuma kana ji'a kana jalqaba ji'a darbe gara dhumaa keessa qorannoo isaanii akka goollabuu yookaanis immoo deetaa funaannatan gara xumuruutti akka isaan deeman kan dhageenye itti fufanii funaanuu danda'u garuu alarraati waan gaafatanii turan liinkii laatanii turan sana akka isaan cufanidha kan arginu jechuudha. Kun kan inni mul'isu Itoophiyaa irratti fedhii guddaadhaa fi atteenshinii jala kaanii akka isaan jiranidha jechuudha. Mootummaan Ameerikaa gidduu kana waan haala siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi hongee uummata keenya miidhaa jiru ilaalchisee uummata Oromoo haala kana jiran akkasumas immoo interest groupii warra ta'anii fi warra siyaasa keessa jiran wajjin haasaa jiraachuu isaaniiti kan dhageenye. Haala kanaan Oromoota community Oromoo Minisootaa jiran akkasumas immoo Jaal Daawud Ibsaa wajjiniin Dr. Mararaa Guddinaa wajjiniin dubbachuu isaanii dhageenye jirra. Karaa kan biraa Jawaariif Baqqalaa wajjin haasa'uu isaanii dhageenye jirra. Akkasumas immoo qeerroo Daawud ijaaree fi qeerroo Jawaar ijaaree jedhanii Garasuu Tufaadhaa fi Darajjee Garrafaa wajjiniin haasa'uu isaanii dhageenye. Mee kana kanarraallee kaasnee haasa'aa turre jechuudha. Akkasumas dhiyeenya kana waa'ee daangaa magaalaa Finfinnee ilaalchisee warri PP bilxiginnaan naannoo Oromiyaa waan Oromootiif qabsaa'aa jiran of fakkeessuudhaan waan isaan sochii gochaa jiran akkasumas immoo aangoon harka keenya harka Oromoo jiraa kan jedhu tokko waan isaan dubbatantu jira. Aangoon harka Oromoo yoo jiraatee fi kun dhugaadhaas jedhullee kaasnee dubbanna. Aangoon harka Oromoo jira yoo ta'ee fi uummanni Oromoo maaliif ajjeefama? Maaliif hidhama?
Oromoon sirna dimokiraasii fi gadaatiin wal bulchaa ture. Amma maaliif wal ajjeefama aangoon harka Oromoo jira taanaan mee kanarraa illee kaasnee dubbanna jechuudha. Slide presentation isaanii waa'ee magaalaa Finfinnee ilaalchisee kan fuula slaayidii 69 qabu kan isaan keessaa nu gaheetu jira jechuudha. Miidiyaa Finfinnee News Network kan gaheetu jira. Kanarraa illee kaasnee haasaa turra. Egaan aktivistoonni maallaqa uummatarraa guuranii duroomaa akka jiranii fi rakkoon Oromoo immoo babal'atee akka jiru rakkoo Oromoo hundeedhaan bu'uuraan furuudhaa fi maallaqni hanqinni akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo maallaqa gahaa akka hin argachaa hin jirre deeggarsa gahaa akka hin argachaa hin jirre kaasnee mari'ataa turraa egaan waliin turaa jenna. Mee jalqaba haala siyaasaa amma deemaa jiru irratti dippiloomaatonni namuma argan akka isaan dubbisaa jiran kan arginu jechuudha. Fakkeenyaaf Baqqalaaf Jawaar Oromoo bakka buune jedhanii garuu waan Oromoo fedhu haasa'aa jiru isaan fedhiin isaanii maal fakkaata? Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa Dimookiraatessuun waa'ee hiree ofii murteeffannaa Oromoo dagachuun fedhii Oromooti. Oromoon kun mariisifameera. Oromoo bakka bu'anii isa kamiin haasa'u uummatatti. Fedhii siyaasaa ofii qaban dhuunfaatiif qaban haasa'u immoo fedhii uummanni Oromoo constituent kan ta'e qaban haasa'u kan jedhu. Akkasumas immoo dhaabbileen garaagaraa Oromoo bakka buune jedhanii kana haasa'an Oromoo wajjin haasa'aa jiru. Dantaa Oromoo fedhii Oromoo beeku kan jedhu. Kanarraa mee maal jettu Profeesar Faanta'uun mee isinirraan ka'aa mee kanarraa yaada qabdan nuuf godhaa. Tole baay'ee galatoomii yeroo darbee waa'ee aktiivistoota Oromoo irraati wayii dubbadheetaniin ture. Aktiivizamiin kun kan inni dhufe iddee Cold Warriin kun wanni ta'eeti gadhiisame booda aktiivizam kan jedhamu kun biyya lafaa kanarratti deebi'eetu jajjabaachaa biqilee jajjabaachaa dhufe. Aktiivizamiin kun kan inni bakka bu'ee bara 60 keessaa fi 70 keessa bara ijoollee turre sana keessa wanti guddaan biyya lafaa irratti deemu revolutionaryidha. Revolution and revolutionaries. Revolutionary mentality warri qaban kun hawaasa keessatti jijjiirama keessattuyyuu class related class struggle kana warra promote godhanitu revolutionaries jedhamanii waamamu. Activitiin isaanii immoo is going to be revolutionary movement isatu ture. Amma booda Cold Warriin kun eddeen immoo iyyuu badee booda aktiivizamii kanatu jalqabame. Aktiivizamiin kun maal irratti hundaa'a yoo jette kaayyoo qabatte kanadha promote goota. Aktiivizamiin agartee waa'ee qulqullina bishaanii ta'uu danda'a, waa'ee qulqullina qilleensaa ta'uu danda'a, waa'ee nagaa biyya lafaarraa peaceful movementii ta'uu danda'a. Anything yookaan biyya Ameerikaa kana keessatti agartee Black Lives Matter wanni jedhu kun aktiivistoonni jiran. Aktiivistoonni kun they are committed to their principle. Principle isaanii kana qabataniitu principle isaanii kana promote godhanii nama baay'ifatanii akka yaadni isaanii kun karaa seeraas ta'e karaa wanniitiin dhiibbaatiin hojiirra oolu akka uummanni ittiin dhimma ba'u amma uummanni akka ittiin nagaa argatu gochuu irratti isa kana irratti hojjetan qabsoo kanatu deemuutti jira biyya lafaa irratti har'a. Aktiivizamiin Oromoo keessatti gochamaa jiru aktiivistiin nuti jennu warra ayyaallaan lalloota warra agartee dantaa ittiin waa tokko argachuuf ittiin sooromuuf ittiin aangoo argachuuf hojjetan malee warra kaayyoo qabatanii uummata Oromoo akka inni rakkina keessaa bahu akka qabsoon uummata Oromoo kun akka inni galma isaa gahu uummata Oromoo hiree isaa ofiin akka inni murteeffatu gochisiisu irratti wanni hundeeffame miti. Kanaaf iyyuu warra kanaan aktiivistuma jenna agartee namni kun hundumtuu nama gadi bahee dubbatu nama waan barbaade godhu kanaani isa ofiisaaf jireenya mataasaaf qabsoo gochaa jiruunis isa agartee badhaasaa jiruunis hunda aktiivistoota jechuutti jirra. Kanatu naaf hin taane. Aktiivizamiin even on a simple matter wanni qaba. Principle qabatee deema malee aktiivizamiin against its own principle gaafa barbaadu kan hojjetu hin jiru. Gaafa barbaaddu ati uummanni Oromoo
agartee akka nagaa argatu akka inni jireenya nagaa jiraatu akka inni bilisa argatu jedha. Gaafa ofii keessiif ta'uun booyyuu ati uummanni Oromoo bilisoomeera waan isa barbaachisu hin jiru kana booda biyya nagaa kana keessa waliin jiraachuu qabna. Impaayirri Itoophiyaa akka jirtu kana taa jiraattu ishuma suphineetu ishuma qaqqajeeffannee ishee keessa jira. Impaayirri takkaa suphamuu hin danda'u biyya lafaa kana keessatti. Kanarratti walii galuu qabna. Faawundimentaal pirinsipiliin jiru impaayirri takkaayyuu suphamuu hin danda'u, takkaayyuu qajeeluu hin danda'u, takkaayyuu sirrachuu hin danda'u. Impaayirri kan ta'u qabu diigamuudha. Kanaafiyyuu agartee amma isaan warri dippiloomaatonni abbaa barbaadanii yoo dhomboksanii abbaa barbaadanii dhaqanii yoo haasa'anii garaagarummaa tokkollee fidaa hin jiran. Kan Oromoo keessatti kan namni dubbisamu abalutu waa beeka jedhanii abalutu waa dubbachuu danda'a jedhanii dhaqanii dubbisuu danda'u. Aktiivistiidha jettee akkuma tamma jenne kanatti warra aktiivistoota kana dubbisuu danda'u akkasumas warra agartee muumentii qeerroo muumentii kana keessatti qooda fudhatanii jedhanii amma maqaa warraatiin haa dhoofte kanaallee amma isaan keessatti qooda fudhatanii sana hin beeku namicha gara suufii warri kun lamaan amma isaan keessaa qooda qabanillee hin beeku. Bara sana keessatti qeerroo muumentii kana anis waloo gochaan ture aktiivili warra kanaa maal akka isaan hojjetanii yooma akka isaan kana keessaa qooda fudhatanii takkaallee hin dhageenye gurma koofillee hin dhageenye maqaa isaaniiyyuu. Haa ta'u yoo har'a agartee warri kun karaa tolfatanii agartee karaa tolfattee namatti haasawaa argachuu hin dandeessa bara. Dipaartimentumaa wanni tokko keessatti foreign relation keessatti nama wayii barbaadde yoo itti dubbatte ani bara akkasan ture akkana gochuu nan danda'a ammallee wal quunnamtii akkasiin qaba jette si dubbisani. Kuni dubbii miti eessayyuu hin ga'u bara. Isa miti anamma tokko waan tokko clearly uummanni Oromoo akka inni understanding godhu kana haalaan akka hubatu tokko kan hin gochuu dubbachuu barbaadu even isaanin miti haaya duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawudii fi Dr. Mararaatiin yoo dubbisaniyyuu rakkina uummata Oromoo hiikuuf hin deemani. Uummata Oromoo yoo danda'an achuma jalatti impaayira kana jalatti fiksii gochuuf deemu. Akkuma achi jiratti akkuma kanaan dura godhan sana qabeersaa kana fudhatanii akkuma isaan agartee mootummaa amma jiru kanaaf nagaa kennanii uummanni Oromoo rakkina isaa cinqiisaa kana keessa forever akka inni jiraatu gochisiisuudha. Impaayira sana diiguuf hin deeman. Maaliif yoo jettanii impaayirri kun gaafa duraa kan inni ijaarame kan inni hundeeffame imperiyaalistoota Awurooppaatiin ture. World War Secondii booda lola addunyaa lammaffaa booda Ameerikaatu isaan harkaa fudhate. Isaan waan waraana sana keessatti gaggabanii fi Ameerikaan irraa fudhateetu kunuunsee mootummaa impaayira Itoophiyaa kana kan jiraachise mootummaa Ameerikaati. Kanaafiyyuu Ameerikaas haa ta'u Awurooppaan impaayira Itoophiyaa akka inni diigamu hin barbaadani. Rakkinicha immoo fayyisuu hin danda'an. Rakkinicha achi keessa jiru kun rakkina xannachatu jira achi keessa. Xannacha kana fayyisuu waan hin dandeenyee fi kakkabeebsuudha barbaadu. Yeroo hundatti yeroorraa yerootti bararraa baratti kan isaan gochuu danda'anii walitti kabeebsanii walitti gudunfanii agartee uummanni sun akka gargar hin baane akka inni gargar hin facaane impaayirittiin achuma teessee wanni ishee kan akka isheen gootu isaan dantaa isaanii akka irraa argatan gochuurraa kan hafe rakkina sana furuu hin danda'an. Waan isaan har'a Oromoo fi impaayira Itoophiyaa jidduu miti. Impaayira Itoophiyaa warra ittiin bulaa ture kana warra bulchaas ture kana TPLF fi warra Amaaraa fi warra Tigree kanallee walitti fiduu hin danda'an kan isaan araarsuu danda'u faawundimentaal wanni tokko hin jiru. Agartee walitti kabeebsuudha. Ammam walitti kabeebanii ammam walitti deebi'anii waliin impaayira sana gara fuulduraatti deemsisuu fi hin deemsifne yerootu murteessa. Yeroo irratti agarra. Garuu isaaniiyyuu amma sana walitti dhufanii waan sana wanni gochuuf hin danda'an. Maaliif akkuma jedhe sana contradictioniin achi keessa jiru it is fundamental. Fundamental waan ta'e kana agartee contradictioniin kun hiikamuu qaba. Araarri hin hiiku, araarri hin kabeebsa, araarri walitti agartee wanni godheetu akkan achuma keessatti agartee dhukkubni suni xannachi suni akkuma achi keessatti jabaatee soosaayitii sana irratti rakkina isaa sana bara baraan irratti wanni godhu gochisiisarraa kan hafe rakkinicha hiikuuf hin deemu. Kanaafiyyuu wanti araarama jedhamu kuni homaa tokkollee hin fidu. Kan rakkina kana hiiku humna keenya. Oromoon humna isheetiin ofirraa buusti kana. Humna isheetiin jabaattee irree tokko qabaatte irree tokko gaafa godhatte duwwaa hiikaan dhufa malee hiikaan oduun Awurooppaa irraa dhufuun, oduun Ameerikaa irraa dhufuun, oduun gamtaa biyya lafaa irraa dhufuun homaa tokko Oromoof waan faayidaa fidee dhufu tokkollee hin jiru.
Oromoon ofirra garagallee ilaallee bara baraan isa keessa dabarre kana hubanne humna keenya jabeeffachuu, waboo keenya jabeeffachuu, waboo keenya kunuunsifachuu irratti deebi'uu qabnaan jedhaanan. Hedduu galatamaa Profeesar Faanta'uun jaallabdata gara kennuufaa muuxannoo irraa akkamiin warri diplomaatotaa kun qaama dhuguma saba kanaaf hojjetuu fi saba kanaaf adda durummaadhaan hooggansa ta'eef Oromoon irraa wanni abdii guddaa qabu wajjin akka addunyaan haasoftu akkamitiin gochuu danda'a uummanni Oromoo akka qaama siyaasaa tokkotti jechuudha. Political community tokkotti Oromoon akkamittiin wanni keenya configuration keenya kana sirreeffannee qaamni dhugumaa maasii bakka hin buune waan maasii irraa haasa'ee qabsoo Oromoo gara dabarsuu yookaan sammuu warra kaanii misinform gochuu irraati. Akkamittiin eeggachuun danda'amaa isa jedhu gaafachuun barbaade. Mee kanumarraa mee Galatoomii Dr. Daniel Elaa warri kun diplomaatonni biyyoota adda addaa kun rakkoo biyya sanaa hiikuuf yookaan immoo haala xiqqoo ho'aa kana qabbaneessuudhaaf waan isaan godhani karoora isaanii ni calqabaa eenyu dubbisuun akka isaan irra jiraatu karoorataniituma lafaa ka'u. Eenyu dubbisu ijoon fala sanaaf qorichi eenyudha eessadha iddoon isaa waan jedhamu karooratanii ka'u. Haa ta'u immoo namoota biraa information irraa collect godhachuudhaa fi information adda addaa irraa collect godhuuf yookaan immoo haala uummaticha keessa jiru gamtaan uummatichaa iyyuu maal fakkaata waan jedhamu ilaaluudhaa fi namoota adda addaa dubbisuu hin danda'u. Namoota maqaa ofitti moggaasanii anillee qabsoo sanaaf hin jira kanan gochaa jira sanan gochaa jira jedhan kana ammam deeply waa'ee qabsoo sanaa beeku ammam qabsoo sanaaf dhaabataniiru ammam uummata sana fuulduratti warra maqaa maayyuu tuttuquun isaanii dudubbisuun beekamaadhuma hin oolu kun istiraateejiidhuma ittiin deemamu ta'uu qaba. Garuu kan silaa otoo ta'e kan isaan sodaatanii yookaan immoo lakki wanti kun gamtaan hawaasichaa gamtaan uummatichaa uummatni guddaan kun haalli inni ittiin deemu wal fakkaata. Fedhiin uummatichaa sun karaadhuma inni fedhu sana yoo deeme malee karaa biraa malan qabu jedhanii akka isaan murtii tokko murteessine warreen harca'an bakkoota adda addaatti of moggaasanii jiran kun bakka hin oolle bakka ofii isaanii itti mul'anne yookaan bakka ga'umsatti hin qabne bakka keessatti qooda hin fudhanne tokko irratti karaa namni ijaare tokko irratti abbaatti ta'uu barbaadu. Qabsoon kun ittiin kan as ga'e dhiiga namaatiin lafee gootota Oromootiin hayyoota Oromootiin ijaaramee har'a dhufee Finfinnee morma jala ga'ee jira. Gaaf sana warreen akkasii kun warra amma of mul'isan kunii yookaan immoo karaa adda addaa faallessanii dantaa ofii keessa ijaarrachuudhaaf tattaafatan kun gaaf sana faallaa dhaaba kanaa faallaa qabsoo kanaa warra turedha. Ammoo gaafa deeply keessa seenamee ilaalamee haalli isaa qoratame warreen kun laayinii sana keessa ala akka isaan ta'an ifa. Ammanatti uummaticha afaan faajjessuu danda'u karaa adda addaa dantaa ofii ijaarrachuu danda'u. Jaarmiyaaleen civic organization jedhamee biyyoota adda addaa irratti ijaaraman waan purpose irratti ijaaraman qabu waan ijaaramaniif sana goolii sana bakkaan ga'uuf hojjetu malee dhimma jaarmiyaa siyaasaa guddicha gaaffii biyyaa gaafatu tokko wajjiniin bakka bu'anii jaarmiyaa sana bakka bu'anii deebii isaan kennan hin jiru. Akka organizationii tokkootti garuu amma itti dhiyeenyaan hordofu jedhanii jarri waan yaadaniif isaan gaafachuun hin malaa warra gaafataman sun hiika kennu jechuudhaaf miti. Iddoo tokko tokkotti warreen dantaa ofiitiif dhaabatan dantaa ofii qofaadhaaf warri kaatantu jiru. Warri dantaa ofiitiif kaatan kun karaa itti dinagdeen qofaan argamu. Abbaan fedhe badee abbaan fedhe gubatee biyyi akka barbaade ta'e wanti fedhe ta'e waan rakkoo irraa hin qabne dantaa ofiitiif warra fiigantu jiru. Warri kun iddoon isaan itti dhaabatan ija addunyaa kanaa jalaa dhokataa miti ifa. Iddoon itti dhaabatan hin mul'ata. Amma fiigu amma dantaa barbaadan sana argatanitti fiigu gaafa sana dantaa isaanii sana walitti guurratanii isaan karaatiin bifa immoo jijjiirratanii jaaketta biraa uffatanii nama nagaa fakkaatanii taa'anii iddoo isaaniif comfort zone tolfatanii
iddoo isaanii mijatu san ta'anii horicha nyaatuu barbaadu jechaadha. Iddoo quuqqaan tokko dhufu hin barbaadan. Dantaa wayii waan uummataa, dhimmi qabsoo sanaa, dhimmi maatii isaati, dhimmi jireenya nama uummata inni keessaa ba'e sun warra itti mul'anne hedduu isaanii jira. Fakkeenyaaf dhaabbata kanaan dura amma Jawaariin hoogganame jedhamu kana miidiyaan kun miseensota adda bilisummaa Oromooti ijaaree, hayyoota Oromooti ijaaree gabbise dinagdee isaati. Sanaan qabata kanaatiin uummata Oromootiif sagalee ta'a. Uummata Oromootiif ijaaf gurra ta'a. Wal dhageessisa jedhameetu sun iddoo san akka ga'u ta'ame malee nama tokko gabbisuudhaaf miti. Kanarraa kan ka'e galiin walitti qabamu kuni sagalee uummata Oromoo haa ta'u. Daangaadha daangaatti wal haa dhageessisu. Addunyaa kanallee haa dhageessisu. Uummanni Oromoo dhimma itti haa ba'u jedhamnaan inni kan dinagdeen kun guuramuuf. Dinagdee sana gara ofiitti garagalchuun haa ta'u. Karaa adda addaa haa ta'u amma akka dhageenyutti gara miliyoona 900 fi achitti itti dhumna sanatti bal'inaan irraa dubbannadheen sagantaa keenya keessa jira. Gara sanatti yeroo sanarraa ayyee walumaa galatti egaa namoonni dantaa adda addaatiif fiigu. Garuu gaafa namoota roongii ta'an yookaan namoota dhimmi isaa otoo hin ilaallatiin jaarmee biraatti hirkatanii warra ta'an dippiloomaatonni kun dubbisan dhimma qabsoo Oromoo irraa information argachuu qofaaf otoo hin taane haaluma jiru ilaaluudhaaf ta'uu mala. Lammaffaa immoo gaafa isaan daangaa darbanii waan dhoksan hin jiru. Biyya kanatti waan nu mudatetu jira amma biyyuma kanatti dhimma Oromoo gaafa nuti haasofsiisuu dhaqnu dhimma Oromoo rakkoo Oromoo kan waloo haasofsiisuu gaafa dhaqnu kan isa faalleessu warra haasaantu ture. Booda isaa calalaniitu lakki dhimmicha isa biyya keessaa dhimma Oromoo abaluuf abaluu wajjin haasofna. Dhimma hawaasa asii immoo abaluu wajjin hin haasa'uu dandeenya waan jedhamu lafa kaawwatan jarri kun jecha. Akkuma kanaatti addunyaan kun xiinxalee ilaalee lafa kaawwataa warreen civic organization adda addaa civic organization bakka bu'an sana jaarmee bakka bu'an sana bakka bu'anii haasa'uu ni danda'u. Dhimma Oromoo haasa'uu ni danda'u. Garuu dhimma jaarmee siyaasaa Oromoon isa guddicha qabu kan galiinsaa uummata Oromoo maraaf ta'e kan adda bilisummaa Oromoo irraa haasa'uu ni danda'an. Gargaarsa ni danda'u. Deeggarsa kennuu ni danda'u. Haalota tokko tokko ilma Oromoo tokkotti waan gochuu qaban tokko gochuu ni danda'u. Kanarraa kan hafe waan namoota bakki isaan ilaallanne dubbisuun suni akka hin barbaachifne warri dhaabni callisee ilaaluullee akka hin qabne kana abdii guddaan irraa qaba. Namoonni kun hiika gaarii waan hin kennineef uummanni Oromoo of eeggachuu qaba. Warreen dubbifaman jedhaman kan akka Garasuu Tufaa fi Darajjee Garfaa maal jedhamu kun edda PP'tti galanii PP'dhaan muudamanii PP'dhaaf hojjechaa turaniiru. Duraanis taanaanii qabsoo kana keessatti hanga tokko bifa isaanii jijjiirratanii faallaa isaa hojjechaa akka isaan turan namoonni beeka. Miidiyaa adda addaa irratti sagantaa qopheeffatanii uummata Oromoo qabsoo isaa faallessaa, hogganoota faallessaa, hadheessaa, waraana bilisummaa Oromoo hadheessaa, xiqqeessaa, galii akka waan hin qabneetti uummata walumatti guuramee olii gadi gochaa akka turan ifa. Amma warreen kun dubbifamuun hiika maalii fiduu oma waan isaan fidan hin jiru. Uummanni Oromoo galii isaatiif akka itti inni jiru argineerra woboo. Jarri kun maqaa dhaamaniif dhaamuu baatanii oma hiika hin fidu. Garuu information argachuuf dubbisuu danda'u malee jarri kun maal akka isaan ta'an beekuu jechuudha barbaadeetan. Hedduu galatooma. Egaan yeroo ammaa kanatti biyyattii keessatti marii kan jedhutu baay'ee irra deddeebi'amee kaa'amaa jira. Naashinaal daayaloogii jedhee PP'nis yeroo dheeraadhaaf haasa'ee naashinaal daayaloogii kana koomishinillee itti ijaaree ofuma isaatiin ijaarratee jechuudha. Nagaa buusnaa hin araaramnaa kan jedhu argiteen wanni diraamaa wantichi jechuudha. Yeroo barbaadetti dhaqee kaabatti lammiilee miliyoona hedduutti lakkaa'aman buqqisee hedduu kumaatama hedduutti kan lakkaa'aman ajjeesanii kaan abiddaan waadanii kaan galaanatti darbatanii kaan daandii irratti gatanii addunyaan kana hundumaa argitee raajeffattee sun hundumtuun immoo gaafa injifatamanii jiran immoo waraanni isaanii hedduun kumaatamaan kan lakkaa'amu kan PP kun booji'amee kaaba biyyattii keessaa Tigraay keessaa ba'an jechuudha. Gara Oromiyaatti gaafa dhufnu Oromiyaa keessatti lolli waggaa yoo xinnaate waggoota darban 30 keessa sana fuulduras dargii wajjin tureera garuu isaa as warruma erga
EPRDF aangootti dhufeeyyuu waggoota 30 darban keessa lolli dhaabbatee hin beeku. Ammoo erga nagaa buusna jedhanii warra dhaabbilee siyaasaa biyyatti afeeran 2018 sun qeerroon bilisummaa Oromoo sochii godheen gaafa warra TPLF aangoorraa kaasanii jedhan warri wanni turan warri TPLFin hojjechaa turanii vaakiyumii power vaakiyumii argatan sana guutuudhaan yeroo ammaa kana aangoo harkaa qabu jechuudha. Warri kuni amma gaa wanni isaanii ijaarratanii koomishinii ijaarratanii maalis jedhanii araara jedhu garuu Oromoo wajjin araaramuu hin barbaadanii kanatu mul'ataa jira jechuudha. Haala kanaanii PP'n akka inni jedhetti araara TPLFidhaa fi mootummaa biltiginnaa gidduu jiru kan geggeessuu qabu Afrikaan Yuuniyeenidha kan jedhu kaasuu isaatu dhaga'ama. Haala kan biraatiin mootummaan Ameerikaas ta'u kan Awurooppaa UNNs yookaan mootummaan gamtoomanii kana keessaa qooda qabaachuun hin danda'u wanna kana hoogganuu hin danda'u gargaaruu danda'u irraan kan hafe kan jedhu tokko PP'n haal duree akka inni dhiyeessedha kan dhaga'amu. Warri Tigraayis immoo isaan immoo pirezidentiin Naayijeeriyaa duraanii Obasanjoon akka wanna kana keessaa qooda hin fudhanneef amantaa akka isarraa hin qabne dubbataa jiru. Haa ta'uti waa'ee Oromoo irratti Oromoon marii kana keessaa hirmaatuu qaba, hirmaachuu hin qabu. Dubbisneerraa hin dubbisnee wanti jedhamu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dubbisaniiru. Adda bilisummaa Oromoo dubbisaniiru kan jedhu hagammaatti wanti barame hin jiru jechuudha. Odeeffannoo hagammaattan qabuuni waraana bilisummaa Oromoos waan dubbisan natti hin fakkaatu. Adda bilisummaa Oromoos immoo waan dubbisan natti hin fakkaatu jechuudha. Dubbisuu malu garuu fedhiin isaanii maal irratti kan hundaa'edha. Isa jedhu hagammaatti agas wanti gadi ba'ee dubbatame hin jiru jechuudha. Oromoon maaliifti marii kana keessaati rakkoo kana rakkoon kun rakkoo kooloniiti. Waa'ee impaayerri humnaan ijaaramte jechuudha. Absiiniyaan gadi dhuftee Oromiyaadhaa fi uummata kibbaa humnaan waraanaan cabsitee lafa Oromoo irratti magaalaa ijaartee lafa Oromoo irratti mootummaa ijaartee ammallee magaalaa Oromiyaa keessa dhuunfatanii dinagdee dhuunfatanii haala garaagaraa afaan wanna kana dhiibbaa guddaa irratti uumanii jiru. Oromoon Baahirdaar keessaa Gondar keessaa wanni hin qabu jechuudha. Dinagdee hin qabu. Wanni achi keessatti aadaan isaan hin calaqqisu. Maaliif akka ormaatti akka nama biyya ormaatti hin lakkaa'ama jechuudha. Haala kana keessatti Oromoon akkuma sinsilayyuu jettan impaayerrii jiraachuun irra hin jiru impaayerri diigamte malee rakkoon furamuun irra hin jiru kan jettan Profeesar Faantahuun. Egaa impaayerri diigamuu qabdi taanaan qaamni wanna kanatti hirmaatan Oromoon gam tokkoon uummata lakkoofsaan hundumaan oli dinagdeedhaan bal'ina lafaatiin biyyattii Oromiyaa malee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif Oromoo ignoor godhanii waa'ee Tigraay duwwaarraa haasa'aa jiru yeroo ammaa kana? Waan marii kanarratti Oromoonis immoo akkamittiiniti wanni isaa ofii isaa qopheessee ofii isaas immoo wanna sanaaf ga'umsa akka qabu humna contending power ta'ee mul'ate akkamittiin of dhiyeessuu qaba. Mee kanarraa maal jettu? Jalqaba Profeesar Faantahuun taansee Jaallabdataa Homaati. Profeesar Faantahuun. Tole galatoom Dr. Daani'el. Gaaffii bareedaadha. Eessaa dhufa kuni? Core Abyssinian power agartee colonial powerii sana share godhee back and forth kan inni deddeebi'ee biyya sana keessatti raawwachaa ture. Yohaannis Minilik qabee gaditti back and forth Amaaraaf Tigree jidduutti deemaa ture powerii. Power centeriin kan isaaniiti kan Noorzii. Saawutiin akka jirutti Oromoo dabalatee with the rest of the others kolonii kana jalatti kufeetu aadaansaa, afaansaa, eenyummaasaa, qabeenyisaa gadi qabamee, saamamee, dhidhiitamee kan inni jiraachaa ture warra kana lamaaniin. Amma agartee galagaltootu ta'e. Agartee paaworii irratti walitti dhufaniitu jarri kuni ofii isaanii wal miidhan, daaraa walirraa kaasan. Dhala namaa irratti ta'ee kan hin beekne uummata Tigraay irratti ta'e. Dubartii gudeeduun
nama ibiddaan gubanii fayyaasaa gubuun isa du'e gubuu miti. Isa du'e gubuun siif gadheedha malee reeffi homaa tokko illee hin dhagahu. Fayyaasaa akka wanni akka qoraanii fuudhanii ibidda keessa kaa'anii nama guggubuun for the first time in history sammuu koo ani kan hin arge nama uummata Tigraay gubatudha. Uummanni Tigraay akka nama hin taanetti biyya sana keessaatii hin duguugame, qabeenyi isaa hin bade, hin barbadaa'e. Kan isaan ijaarratanii waggaa 27 kan isaan ijaarratanii kan isaan guddifatanii karaa banni isaanii industirii isaanii homti isaanii kun hundi hin barbadaa'e hin saamame akka jirutti akka namaatti namummaa keessaa bahani. Kuni biyya lafaas agartee rifachiiseera haalli kun akka kanatti deemu duguuggaan sanyii uummata kanarratti gochuu muusaa. Haa ta'uyyuu malee uummanni kun biyyoo arraabee lafaa ka'eetu daaraarraa kaasee mootummaa kana ari'e. Mootummaa kana isa ari'u caalaa immoo dhaqee mootummaa kana iyyuu aangoo irraa buusuuf ta'e. Maal jechuudha kun? They are the power contender. Agartee biyyicha sana deebisanii qabachuu kan danda'an humna sana qabu jechuudha. Biyyi lafaa kan inni jidduu galee amma waan kana araarsuuf wanni ta'u warri kuni warri humna qabaatan lamaanii soo impaayera sana deebisanii ijaaranii akka durii sanatti deebisuu hin danda'u kan jedhurraani walitti suphuu barbaadu. Haa ta'uyyuu malee akkaataa isaaniitti wal madeessanii waan araaraan dhumuu miti. An akka kootti, akka ilaasha kootti, akka hubadhuutti, akka hubannaa kootti araaraan dhumuu hin danda'u. Amma yoo agartanii jiraattanii agartee wanti biyya sana nagaa biyya sana keessatti buuna jedhanii agartee naashinaal wanni fi kan deemamuutti jiru reconciliationiif kan deemamuutti jiru uummata Tigraay fi uummata Amaaraa jidduudha jechuu hin dandeenye. Institutionii Tigraay fi institutionii Amaaraa jidduudha jechuu hin dandeenye. Warri akka komiteetti godhanii isaan kaawunsiliin whatever isaan komishin jedhanii kan isaan fudhani tokkooti amma dhuma isaaniitti warra Amaaraati. Warri kun immoo warra Tigree wajjin dhaqaniiti wanni kun. Oromoo is not there. Oromoon kana keessa iyyuu hin jiru bara. Inni kun siraayyuu reconciliation iyyuu miti or national dialogue iyyuu miti mootummichatu bakka bu'aasaa filatee akka barbaadetti jara sana wajjiniin walitti dubbachuu barbaada. Kuni nageenya sin fiduu kan inni jedhee fi kanaaf. Maaliif mootummaa kanatu akka barbaadetti agartee isa balleesse kana isa hojjete kana isa kana agartee dandamatee itti fufuu barbaada. Jara sana immoo ofitti qammatee wanti gochuu barbaada. Garuu akkaataan itti walitti hammatamuu danda'an, walitti fayyuu danda'an, walitti araaramuu danda'an kuni akkaataa isaa walitti deebi'anii walitti araaramuu hin dandeenye irra darbeera. Sadarra darbeetu wanni dhangala'ee jira. Amma uummanni Tigraay kun akkamitti jira sitti fakkaata? Beelatti dhumaatitti jira. Warri amma rakkinni biyya sana keessa jiru tokko agarte warri TPLF kun waan isaan gochuutti jiranii agarte uummata isaanii qabdii qabsiisaniitu aangoof deemaa jiru. Aangoo qabachuuf agarte gargaarsa Awurooppaa, gargaarsa gamtaa biyya lafaa, gargaarsa Ameerikaa waan qabaniif jecha aangoof jojobi'aniitu uummanni isaanii goodaa keessatti akka inni dhumu beelaan, dhukkubaan agarte rakkinaan akka wanni dhumu kana kennaniifi jiru. Ayyaana kennaniifi jiru mootummaa kun. Mootummaan kun amma danda'amutti lubbuu isaa oolchachuudha. Mootummaan kun amma danda'amutti jara sanaaf wanti xiqqaa isaan barbaadan kenneefi akka aangoo irraa sochoone, akka aangoo irraa hin buqqaane gochisiisuudha kan inni barbaadutti jiru. Maaliif uummanni Oromoo ittiin dabalamne yoo jette rakkinni guddaan uummanni Oromoo kana keessa kan hin galle ta'eefi humna keenyatu amma sana hin geenye. Wabootu bakka sana hin geenye. Gaafa waboon jabaatee guddatee achi ga'ee TPLF fi wanni raayyaa ittisa biyyaa Abiyyi fuuldura wabootu waamama. Wabootu mari'atama. Agarte kan nuti gochuu qabnu kana inni silas deebisee dubbadhe wabootu humna keenya. Agarte irree kee barra biyya lafaa kanarratti biyya dhiiroo nuufaa galu kuni uummata Oromoof kuni deebi'ee galuu qaba. Darwin yeroo wanni sana kan inni jedhe bara the fittest and the strongest can survive jedhe wanni keessatti evolutionii keessatti inni kaan hin dhume. Sanyiin ilma namaas akka kana yoo strong taate yoo jabaan hin baddaates lafarraa duguuganii si balleessan lafa kee fudhachuu haadha manaa kee fudhachuu ijoollee kee fudhachuu qabeenya kee fudhachuu miti lafarraa duguuganii si balleessan. Uummanni Oromoo lafarraa duguugamee akkan barbaanne yoo barbaade irreesaa jabeeffachuudha. Irreesaa kan jabeeffachuu danda'u ijoollee isaa warra lolaa jirtu qeerroof qarree kaleessa har'a warra waboo taate falamaa fi jirtu kana wabii qaba. Wabii isaa kana wajjin dhaabbachuu qaba.
Agarte jabeenya keenyatu eessa akka nuti dhaabbannu boru, eenyutu akka nu dubbisu boru, eenyutu maal akka nuun jedhu boru kan murteessu jabeenya keenya. Kanaafiyyuu agarte wanti nuti hir'ate hin jiru. Warra amma jaraan araarsuu deemu kunis jaraan araarsuu hin danda'an. Jarriyyuu araaramuu hin danda'an. Akkaataan itti araaraman hin jiru. Akkanan argutti akkaataa itti araaraman hin jiru. Fagoo jira araaramuun isaanii. Kanaafiyyuu nuyi maal barbaanna? Nuyi maaltu nutti hir'ate yoo jenne annee isaa wajjin teenyee agartee barcuma tokko fudhachuu barcuma lama kanaan duras fudhannee agarree irra baadha. Oromoon kun ammas baadha. Amma yoo barbaadde Oromoo aangoorra jiru nuun jedhu miti baadha saranyaa jedhanii baadha. But we don't serve our people. Agartee koozii keenya sarbiin goonu, uummata keenya sarbiin goonu, haqa keenyaaf hin dhaabbannu. So agartee namni Oromoo hangi tokko qoonqoosaaf duwwaa dhaabbata. Seenaafis hin dhaabbanne, agartee wanni uummata isaafis hin dhaabbanne, waan inni dhaabbatee fi garaasaa guuttatee buluu duwwa. Rakkinni keenya guddaan achi jira. Silaa agartee har'a warra Oromoo keessa jiru, warri har'a bakka qabatee jiru kuni waboo wajjin dhaabbatee biyya sana sirreessuu hin danda'a. Abiyyi finxaalayyii Amaaraa filachuurra ilmaan Oromoo warra adda ishee rasaasaa kennitee lafee ishee caccabsitee dhiiga ishee dhangalaastee mootummaa wayyaanee biyya Oromoo irraa kaaste sana ganee finxaalayyii Amaaraa wajjin hin dhaabbatu. Otoo nama beeku ta'e, otoo nama Oromooti ta'e ijoollee kana wajjin dhaabbateetu biyyicha jijjiira. Biyyi suni dhugaatiin jijjiirama. Agartee impaayeri suni dhugaatiin jijjiirama. Impaayera sana sirna sana yoo diigde, sirni impaayerii sana yoo diigame biyyi suni jijjiirama. Nagaatiin jijjiirama fiduu hin danda'a ture. But he didn't choose that. Maaliif sana choosing goone? Irratti amantiin qabu. Agartee Oromoo kana irratti waan tuffatuu fi warri kaan waan tuffatanii fi warri hunduu akkasitti tuffachaa waan dhufee fi inillee tuffii sanatti jira. Uummata kana agartee maallagooti maa eessa geessi maal waggaa 1,100 boodatti ishee deebisaa jechaa ture miti. Batii kaan hin godhu gochuus hin danda'u. Isa miti abbaan feeyyuu gochuu hin danda'u. Uummata Oromoo namni boodatti deebisuu danda'u hin jiru. Uummanni kun itti du'ee itti dhumee biyya isaa bilisan baafata. Itti jira bareechee itti jira. Waggaa arfan kana keessattuu edda Abiyyi dhufe uummanni kun ciniinnatee ijoollee isaa kana barruu isaa keessatti qabateetu kunuunsifatee guddifachaa jira waboo kana. Waboon amma eessa jirti yoo jettee gaafatte waboo Wallaga keessaa ariida jedhu waboo isaanii Gujii keessaa baasne Boorana keessaa baasne jedhu waboo Ilubaaboor keessaa albaasaa jira. Arsii keessaa albaasaa jira. Harar keessaa albaasaa jira. Agartee kaleessa badhee sadii Boorana wanni keessa Moyaalee keessaa ishee yaasaa jira. Waboo kontirool gochuu hin dandeenye. Afaaniin duwwaa gochuutti jiran. Kanaaf iyyuu nuyi kan keenya nuyi assaayimentii qabna. An akkanatti fakkaatutti nuti hojii manaa guddaa qabna. Hojiin manaa guddaa qabnu kun maali? Waboo kana gurmeessuu, jabeessuu, akka inni duddisaa akka ribuun duddasaa akka inni jabaatu gochuu, waboon kun akka inni injifatu gochuu irratti hojjechuu dhagahaan Oromoo. Warri kaan waan barbaadan haa odeessani. Agartee dippiloomatii waan barbaade haa odeessu, Abiy waan barbaade haa odeessu, miidiyaan isaanii waan barbaadan haa odeessani. Nuyi gahaa qabna, gahaa kan irratti hojjennu. Waboo irratti fookasii gochuu qabna. Kana kan kun gahaan kun kan ani hibachuu barbaadu, kan dubbachuu barbaadu kana malee dippiloomaasiin amma deemaa jiru kun bar oduudha. Waan tokko iyyuu fidaan jiran, this is just the last 2 years isuma dubbachaa jiran deddeebisanii dubbachaa jiru. Abalu rakkiin nuti dubbachuu Awurooppaan, Ameerikaan horii nuu kennuu malee gamtaan biyya lafaa horii nuu kennuu malee dhimma keenya keessa galanii jechaa jira Abiy. Dhimma keenya keessa galtanii garuu horii nuu kenna. Horii isaanii immoo barbaadda garuu afaan banni isaanii gorsa isaanii immoo barbaada. Agartee maali Afrikaa sana immoo qabatanii waan jiraniif Afrikaa bari waan guddaan matta'anii beeka Afrikaatiin waan isaan matta'anii dubartoota isaaniitti kennuufi bar. Warra Afrikaa kanaaf that is what they give. Agartee wanti guddaan kennaniif bara Afrikaa wanti xiqqoodha beekan durbatti kennanii durbi jala bultii agartee guntuta wanni gootee isaan jala as malee Haayile Sillaaseen akkasitti Addis Ababaatti bifatee siin jedhanii UN Afrikaan Union. So kanaaf iyyuu wanti isaan fiduu danda'an tokkollee hin jiru. Teenyeetu waliin agarra. Agartee Amaarrii fi Tigreen gaafa isaan walitti araaramanii gaafa isaan impaayera kana deebisanii on shoulder fudhatanii nu cabsuuf deemanii waliin ilaalu. Hin cabsani. Hundatu irratti ka'ee jira. Banshaangul irratti ka'ee jira.
Gambeellaan irratti ka'ee jira, Saawuziin irratti ka'ee jira, hundiyyuu irratti ka'ee jira. Yeroo har'aa kana keessatti bakki nagaa qabu bakka isaanitti hafuura baafatan tokko illee hin jiru. Garuu goodaa keessa deemanii fakkaraa jiru. Agartee piippiin kun kana gooti, piippiin kana amma Oromootiin kan isaan ittiin mataa jeeqaa jiran tokko satamma jette kana sila kaaste kana booda irratti dubbanna malee waa'ee Finfinnee kanarraa dhimma Finfinnee kana sinii fuudhaa jirra kana sinii gochaa jirra jedhaniitu uummata Oromoo dhololaa jiran. Hin hojjetu dhugaa miti. Bal'inaan irratti haasofna sana hedduu galatooma Profeesar Faanta'uun jaalladhataa gara keen dhufaa. Bara 1992 yogguu itti dargiin kufuudhaaf jedhamee dargiin ofiisaatii baqatee Haraareetti galetti mariin akkas konferensiin wanni itti uumamee ture Londanitti gaggeeffamee ture. Warri kaan mootummaan Ameerikaa bakka bu'anii negotiate kan gochaa turantu ture. TPLF-dhaa fi TPLF-dhaa fi EPLF-dhaa fi kan Eertiraa jechuudha. OLF-tu dhiyaate, adda bilisummaa Oromootu dhiyaate. Garuu namichi Ameerikaa bakka bu'ee yogguu sana Herman Koon akka jedhetti warri Oromoo bakka bu'ee dhiyaate torban guutuu taa'aa ba'anii jedhe. Torban guutuu taa'aa ba'aniiti gaafa dhumaa jedhe. Gaafa dhumaa warra Eertiraadhaan referendamiidhaan biyya keessan wanni kutadhaa ba'a jennee murteessinee warri TPLF immoo Itoophiyaa waluudhaan bulchina kan jedhu tokko Itoophiyaa bulchina kan jedhutti wanni ta'anii achi torban tokko booddee warri ABOs wanni Leencoo Lataa fa'aa nutis referendamii barbaanna jedhan torban erga nuti dadhabne jedhe torban tokko torban lama booddee jedhe torban tokko booddee jedhe nutis referendamii barbaanna nutis independensii barbaanna jennaan eessa turtanii nuti kanaan booddee kanatti hin deebineen haasofnu dhaqaati TPLF wajjiniin transitional government uumaati wajjiniin onni ta'aa jenneeni. I regret nan gaabbaa kan jedhu kaa'ee dubbate jechuudha. Herman Koon walgahii konferensii OGF waltajjii marii Oromoo idil addunyaa kan qopheesse irratti argameeti achirratti kana dubbate jechuudha. I regret jedheni nan gaabbaa rakkoo Oromoo irra ga'e badii Oromoo irra ga'e hundumaa gaaf sana obsuma wanna kana handle gochuun irra ture kan jedhu kaasee nan gaabbaa kan jedhu dubbate. Egaa as keessatti waan an kaasee fi Oromoon yogguu sana warra Oromoo bakka bu'anii jalqaba irratti kaasuu dhiisanii haga dhumaatti akka isaan eeganidha. Qondaalli Ameerikaa duraanii kun kan inni dubbate. Har'as Oromoon of present of hin godhu taanaan akka paaworiitti of present of hin godhu taanaan gaaffii qabu gaaffii siyaasaa biyyattii keessatti qabu sirriitti wanni godhee konfigureeshinii isaa sirreeffatee isaanii wajjin qaamni sirrii ta'e tokko haasa'u taanaan ammas waanuma tokko kabeebsanii akkuma silaa Profeesar Faanta'uun jedhan kabeebsanii akka isaan suphanii walitti deddeebisanii achuma warra kanaa wajjiniin onni ta'aa mootummaa waloo ijaaraati warri sadan kun jechuu danda'u. The whole cycle goes on. Vicious cycle keessa naanna'aa oolle jechuudha. Oromoon waan akkasii keessa akka hin taanee fi maal gochuu qabna karaa waraana bilisummaa Oromoos karaa adda bilisummaa Oromoos keessumaa warri kun lamaan warra hiree ofii murteeffannaa Oromoo irratti amananii fi sanaaf qabsaa'anidha. Warri kun maal gochuu qabu jettu hawaasni Oromoo maal gochuu qaba. Sila kaasnee dubbanne irraa fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa qondaaltonni isaanii Jawaariif Baqqalaa fa'itti I don't know Jawaariif Baqqalaatti fakkeenyaaf as individuals haasaan immoo as OFC haasaan immoo maaliin akka isaan haasaan illee naan galu. Ammas immoo qeerroos immoo jedhanii qeerroo humna mootummaatti akka isaan haasaanidha. Kanarratti maal jetta jaalladhataa? Gaariidha ilaa nuti dookumentiiruma biraa barbaadu baay'ee fagoo deemuu kan nurra hin jiraanne nuti umurii keenyaan kan argine amma 1991 sun wanta uumameeti jettu suni Oromoo barumsa guddaa tokko deebii guddaa tokko of eeguu danda'a. Nama waan biraa baatee deemutti kan inni baatee hin deemne tokko isa keessaa eeguun hin danda'amu jechuudha. Qalqala tokkotti
baaqelaa naqxee yoo ta'e xaafii achi keessaan eeggattu. Gaafa sana gaafa 91 sana dogoggoroonni turani Oromoon gaaffiin Oromoo suni akka inni deebi'uun irra hin jiraanne irratti hojjechaa akka turan obbo Leencoon fa'aa amma himaa jiru. Itoophiyaa jalatti Itoophiyaa keessatti ta'uu qaba. Yoo akkas ta'e immoo warra Itoophiyaa bulchinu jechuun wajjiniin buluun rakkina maaliitti fida jarri hirmaan kun wanti inni deebise sun regret godhee jedhullee wanti inni deebise sun sirriidha jechuudha karaa tokko. Otoo Oromoon ejjennoon ko isa kana anis kanan barbaada kana ta'uu baate rakkinatu uumama rakkina kana immoo uumuudhaaf duubatti hin deebinu toon jedheera ta'e at least karaa madaalawaa ta'e tokko hiikkaa hin argata ture gaafa sanas. Ammas haala lammatti jiru kun wanta gurguddoo Oromoon itti baay'ee dhiphatu waan itti rakkatu waan baay'eetu fuuldura keenya deemaa jira jechaadha. Waa'een araara kanaa amma kaafne kun araarri jara kana lamaan jidduutti TPLF fi PP jidduutti deemu kuni maaliif attentionii horate kan keenya maa horachuu dadhabe isa jedhu sana garagallee dhaabannee of yoo laallu kan jara kana warreen Amaararraa gara du'aatti illee deeman guyyaan sa'aatii muraasni du'aaf isaan hafullee otoo waa'ee isaanii dhaammatanii otoo lapheen isaanii waan tokko itti qabate sanatti koloneeffachuu sanarratti waan lafa keewwatan sanatti otoo iyyaniitu du'u jecha otoo gaggaragalanii miti. TDF warri uummanni Tigraay kunis ejjennoo isaatiif kallattiitti lafa kaawwateetuma waan barbaadu sanaa fi otoo iyyatu du'a jecha gaggaragalaa hin jiran. Keessaa gantuun yoo baatellee lama bultu ofirraa kaafatu jarri kun. Egaa kan keenya har'a waan biraasitti dubbata bormoos garagaleetu dantaa xixiqqootiin garagalee uummaticha gurguree bifa ofii jijjiirrate as ba'a. Gaafa sanas harka rukutta. Isa sin ajjeessu jedhuufis kan harka rukutu. Isa sin ijaara jedhuufis kan harka rukutu. Kan arrabsuufis kan eebbisuufis harka kan rukutu kanatu hedduu dammaqin hedduun kan itti hir'ate namoonni hedduu of keessaa qabna jecha. Kun akkamatti ta'u. Maaltu ta'uu qaba? Oromoon attentionii horachuuf yookaan immoo argachuudhaaf dhimmi addunyaan kun akkamittiin Oromoo laaluu qaba isa jedhuuf an akka ilaalcha kootti namoonni gahee adda addaa qabu. Waraanni gahee mataa isaatii qaba waan inni baasu biyyattiidhaa fi lubbuu isaa kaffalee itti dadhabee itti dhiigee itti cabee waan inni baasu jira. Dameen siyaasni waan hojjetu qaba. Waraanni kophaansaa kan siyaasaan hin utubamne waraana ta'uu hin danda'u. Siyaasni waraanaan hin utubamnes iddoo inni gahu argineerra. Kanaafuu dhimma siyaasaa irratti gahummaadhaan kan hojjetamuu qaba. Harka wal qabatee waraannii fi dhimmi siyaasaa dameen siyaasaa harka wal qabatee hojjenne wanti gaafannuu fi wanti dubbannu yoo wal fakkaate akkatti wal bobbaafnuuf akkatti wal galchinu yoo wal fakkaate yoo dhugaadhaaf deemame wanti nuti addunyaa kanarraa ilaalcha isaan har'a namoota biraatiif kennan sana nuufillee kennuu akka danda'an sana wanti dhabnuuf hin jiru. Kanaaf dhimma siyaasaa irratti amma hojiin jabaan kan hojjetamuun irra jiraatu gaaffiin Oromoo maalidhaa fi akkamitti deebi'uu qabaa fi dhimmumti waraanaa kunu waraanni keenya kunuyyuu jiraachisuudhaa fi dameen siyaasaa dhimma warra siyaasaa waraana keenya jiraachisuuf gabbisuuf maal godhuu qabu ta'aniituma addunyaa wajjin hin diilii godhuu qofaa ta'uu hin taane waraana kana gabbisuun woboo gabbisuun jiraachisuun irra caalaa guddisuun akkamitti ta'uu danda'a kan istiraatejii kana kan baasee lafa kaa'uu danda'uu fi kan irratti waa hojjechuu danda'u warra siyaasaa kana dabalateetu. Dameeleen adda addaa jechuudha. Damee hedduutu jira. Jaarmiyaa tokko keessa dameeleen kun dameen dinagdeen gabbisu, dameen siyaasaan gabbisu, kan waraanaa akka inni gabbatu wal gabbisuu danda'uun yoo kun jiraate wanti akka salphaatti bakka barbaannu hin geenyeef hin jiru. Kanaaf haalonni tokko akkatti dubbatan kan nama rakkisu waan baay'een isaanii jira. Wal dhiibuu miti. Walirratti waa eeguu miti. Anis Oromoodhaaf, Oromiyaadhaaf waa buusuun qaba. Inni immoo laayiniin irra deemamee iddoo sanatti waa buusuu danda'u sunitti keessatti hirmaadhee tanan buusuu qaba. Namnu karma barbaade akkuma gara barbaade dirree barbaade irra gulufaa otuma gulufuu na dadhabeen kufa hin dhiisaa yookaan immoo dantaa wayitiin gufatee dhaabata. Akka akkana hin taane instituushinii tokko jalatti wanti wal qabatanii waliin socho'an iddoo tokkoon nama ga'a. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo
kan baroota dheeraadhaaf diinni balleessuudhaaf irratti bobba'ee yaalee kan dadhabe addi bilisummaa Oromoo yoo inni tokko kufes kaayyoo sanatti isa inni itti aanu immoo kaayyoo sana fudhatee ol ka'a balleessuun hin danda'amu jecha. Garuu warri dantaa adda addaatiif kaatanii dantaadhuma isaanii wajjin iddoo dantaa isaaniitti buufanii hafuu yookaan immoo danticha fudhataniitu iddoo fedha isaaniitti bobba'u. Kanaaf kanarraa of tiksuudhaa fi gamtaadhaan waliin socho'uu danda'u isa karaa jallatee isatti deemu isatti duulchisu. Adeemsi jidduu kana keessa addunyaarra naanna'amee kafaa'oon bobbaasee jedhama. Daaligeeshiniin kafaa'oo godhe kuni yoo dhugaasaa ilaalle gariinsaa harki caalaansaa miidhaadha. Miidhaadha kan inni uummata Oromootti fide. Gamtaa uummata Oromoo kanallee waa sharafuuf tattaafachaa turan. Uummanni Oromoo didachaa jira. Galata qabu warri falmachaa turan sun. Gariin immoo kan liqimfamanii wajjiniin dhaabatanii harka rukutaa turan. Ilaalcha isaanii sana gabbisuudhaaf Itoophiyaa takkaa mala dhabde, fala dhabde, Oromoo nyaachuu, balleessuu, barbadeessuu, eenyummaa isaa jijjiiruu irraa alatti kan fala biraa homaa takkitti Oromoodhaaf hin qabne. Warra kana deebisanii irratti ijaaruuf warra tattaafatu sun warra innocent akkasii kana jira. Warra akka hiriyummaatti akka dantaa adda addaatiin wal xaxee wal tattakaalee waliin yaa'u kun kana wajjin wanti ta'e kun uummanni Oromoo dhaggeeffachuu hin qabu ture silaasa kana. Nu dhiisaa nuti qabsootti jirra diina wajjin jirra diinni nu balleessuuf tattaafata asii immoo fira fakkaatanii asii kaatanii nurratti waan akkasii dhiisaa uummanni Oromoo falmachuun isarra ture. Inni sun miidhaa guddaa tokko karaa tokko deebi'ee woboo gabbisuu qabna jennaan manatti. Woboon dinagdeen gabbachuu qaba waan hundi isaa jabaachuu qabaa jenna. Inni kun maal fide amma woboollee hir'inatti fidaati jira. Woboollee dinagdeedhaan akka inni hin gabbanne wanti inni barbaadu akka inni hin argamne kana hundallee miidhaatti fidaati jira jechaadha wanti amma jidduu kana keessatti ta'e kuni. Kanaaf wanti ta'uu qabu gamtaadhaan hojjechuu danda'u. Sirnaan caasaadhaan hojjechuu danda'udha. Hundumtuu gahee mataa isaatii bahuu danda'udha. An akka kootti isa kana immoo warreen dhimma kanarratti qooda gurguddoo qaban warreen ittiin dhimma kanaan deemaa jiran hundumtuu walii galanii wal mari'atanii dhimma kanarratti qiyyaafachuu danda'uun fala guddaa tokko keessa isaa diteelii isaa gaasaan isaaniif dhiifna akkamitti akka dubbatanii akkamitti akka tolchan jechuudha. Kanuman jedhaan ammaaf. Galatoomii jaallabdataa egaan hawaasa Oromoo biyya alaa keessaati wanti waraana bilisummaa Oromootiin jechaa jiranii warruma dinagdee duwwaa walitti qaban ijaaruu duwwaa otoo hin taane caasaa garaagaraa ijaaruu danda'u turre jira waraanni bilisummaa Oromoo kan jedhu yaada uummata keessaa burqaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo illee kananii dhagaa abdii jedhuun qaba. Damee garaagaraa ijaaruu qaba waraanni bilisummaa Oromoo biyya alaatti kan caasaa isaa bakka bu'an damee garaagaraa ijaaruu qaba. Damee dippiloomaatotaa ijaaruu qaba. Damee hawaasummaa ijaaruu qaba. Hawaasa kana hundumaa hirmaachisuudhaa fi carraa guddaa qaba waraanni bilisummaa Oromoo. Garuu wanni kun hojjetamaa waan jiruun fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo kanarratti hojjechuu qaba kan jedhan yaada uummata keessaa ka'aa jirudha jechuudha. Kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoo dirree irraati diinaa wajjin wal qabaa. Isa laa kanas immoo ofii addanaa dhufee hojjetatu hin taane bakka bu'oota kaawwatee bakka bu'oota dubbii himaa kaawwatee jira. Sabquunnamtii kaawwatee jira. Sanaan ala warra maallaqa funaananii fi waan maallaqaa duwwaadha jechuudha. Yeroo baay'ee waan waraanaa wajjin wal qabatee jiru waan hojjetamu sanarra darbuu danda'uu qabaa kan jedhan kaasanii jiru. Uummanni kana kaasaa jira. Namoonni akkamittiin miseensa ta'ee caasaa ittiin ijaarame haala kanatti hundumtuu akka itti hirmaatu irratti waraanni bilisummaa Oromoo illee kanarratti hojjechuu qaba kan jedhu yaada uummataati. Egaan waraanni bilisummaa Oromoo ergaa kana hin argata abdii jedhuun qaba. Ittiin geenyaa jechuudha. Egaan kan biraa waa'ee lafaa kaasneerraa waa'ee lafa Finfinnee kaasnee jirraa. Waan lafa Finfinnee ilaalchisee gidduu kana warri bilxiginnaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa lafa gara Oromiyaatti deeffannee kan jedhu tokko kaasanii injifannoo tokko argannee Oromootiif injifannoo argamsiisne kan jedhu tokko waan fakkaatu yeroo ammaa kanatti dubbataa jiru. Sana ilaalchisee wanneen nu ga'ee ni jira. Yeroo darbee
wal ga'anii waan kanarratti lafti baay'een gara keenya dhufaa jira kan jedhu tokko kan isaan dubbatan tokko ni jira. Aangoon political poweriin uummata Oromoo harka waan jiruuf jedhanii aangoon polotikaa biyyattii uummata Oromoo akka inni jirutti kan isaan dubbataa jiranii. Kun slaayidii nu ga'e, pirezenteeshinii nu ga'e kan warri bilxiginnaa naannoo Oromiyaa gidduu kana dhiyeessanidha. Isaan keessaa amma wanni nu ga'e gara fuula 69 kan of keessaa qabudha. Waa'ee lafa naannoo Finfinnee ilaalchiseeti wanni kuni. Kanaafi akka isaan jedhanitti kana waan ta'eef jinfuun aangoo yookaan political poweriin uummata Oromoo harka waan jiruuf kanaaf isa eeguu fi tursiisuun gaaffilee fuulduratti deebi'uu qofa osoo hin taane kan arganne itti fayyadamuuf dirqamnaa jedhani. Magaalaan mallattoo olaantummaa yookaan science of poweriidha. Kun immoo kan mirkanaa'uu danda'u magaalaa keessatti economic, social, political olaantummaa yoo qabaateedha. Kanaaf tarsiimoon hojjechuu gaafataa jedhaniiti. Uummanni hiyyeessi yeroo hundaa mo'atamaadha kan jedhu kaasanii waa'ee Oromoodhaa fi waa'ee magaalaa wal qabsiisanii dubbatu. Magaalaa keenya dorgomaa fi filatamaa of gochuu, infraastiraakcharii fi servisii deliver gochuu danda'uu qabna. Carraawwanii fi dhiibbaa dhufu hubachuu keessummeessuu danda'u resilience capacity wanta jedhu tokko kaasanii dubbatu. Haala ittaansuun waama kanatti itti fufanii ittaansuun maal yaa goonu kan jedhu. Bu'uuraalee misoomaa hedduun gara keenya dhufan lafti misoomaaf ooluu danda'u bal'aan gara keenyatti makamanii jiru. Kanaaf guddina caalmaaf akkamittiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu. Akkamittiin uummata Oromoo fayyadamaa goona otoo hin taane akkamittiin fayyadamuu dandeenyaadha waan isaan jedhanii. Kanaaf qophaa'uu barbaada. Ga'umsa haala nu haanjessuu danda'u uumuu jedha. Create business environment kan jedhu. Uummata karaa adda addaa miidhamaa ture gara keenyatti deebi'u kana bifa madaa isaa deebifnee fayyisuu dandeenyuun hojjechuu jedhu. Walumaan galatti think big kan jedhu akkasittiinti dhiyeessanii guutummaa isaa yeroon nuun kennu gati ta'eef guutummaa isaa isinii dhiyeessuu hin danda'u. Garuu gabaabumatti kana fakkaata. Egaa bilxiginnaan naannoon Oromiyaa jinfuun aangoo harka keenya jira, harka bilxiginnaa naannoo Oromoo jira kan jedhu kan isaan kaasanii dubbatanii. Haaluma kana biratti kaleessa kan nuti dhageenye Harargee keessatti naannoo xiyyaaraa dirree xiyyaaraatti isin warra miidiyaa qabsoo miidiyaa shaneetti nuun jedhu miidiyaa waraanaatti dubbattanidha kan jedhu amma wanni qaba odeeffannoo achirraa nu ga'e. Namoota gara 14 olii naannoo tokkotti hidhaniiti. Isintu waan hidhamuu jara kanaa miidiyaadhaan ga'e jedhanii ammas waraana 200 olitti erganii waraana humna addaa naannoo Oromiyaa kan jedhu kanatti erganiiti uummata dararaa akka isaan jiranidha kan dhageenyu. Akkasumas immoo Beegii keessatti, Kobor keessatti gidduu kana lammiilee hedduu akka isaan ajjeesanidha. Achi keessaa Haajiin tokko Haajii Abdallaa kan jedhamu akka inni isaan ajjeesan gidduma kana gabaasne jechuudha. Namoonni hedduus akka isaan ajjeesanidha. Damdollootti akkuma kana namoota hedduu akka isaan ajjeesan, Gujii keessatti namoota hedduu akka isaan ajjeesanidha jechuudha. Jinfoon aangoo kan harka isaanii jiru kun aangoo nam dhuunfaattiin eeguuf aangoo gartuu kaleessa wayyaanee tajaajilaa ture ittiin tiksuuf immoo dantaa Oromoo eeguudhaa fi dantaa Oromoo eegu taanaan Oromoon maaliif guyyaa guyyaadhaan harcaafamaa jira, maaliif ajjeefamaa jira, maaf hidhamaa jira
siyaasa Oromoo aangoon Oromoo harka jirti taanaan ilma Oromooti ilma Oromoo paartiin Oromoo tokko akka jirutti waajjira isaa cufanii hooggansa isaa manadhaa kaa'anii dararaa kan jiran adda bilisummaa Oromoo Oromoodhaaf bara dheeraa kan qabsaa'e kun akkamittiin taa'utu dhuguma dhugaadha ta'eeti jinfuun aangoo harka Oromoo jiraatu ta'eeti. Kana illee isinis Profeesar Faantaawun Jaalladhataa Uumaa waan irraa jettan mee carraan isiniif laadhaa lafti muramtee Finfinnee irraati gara Oromiyaatti deebitu Oromoo maal fayyaddi gaaffiin Oromoo akkasittiin deebi'a mee isa kanarraati itti fufee eenyu qophii qaba? Jaalladhataa mee jalqaba sirraa kaasu? Gaariidha. Egaa sumatimma irraa itti dhumatti irraa dubbatti irraa yoon ka'ee lafti Finfinnee irraa magaalaa Finfinnee irraa muramee gara Oromiyaatti deebi'uuni Oromoodhaaf bu'aa maalii qaba isin jedhu suni waluma faana isaatu jechi suniyyuu akka kootti akka ilaalcha kootiitti jecha jabduudha. Oromiyaa irraa qaama isaa irraa muranii atti gara Oromooti jedhanii kennuufiin maal fida amma Finfinneen kuni Finfinneen kan Oromooti handhuura Oromooti kan gaafatamu Finfinneedha Oromiyaa guutuun kan Oromootiidha malee inni kun kan namaati achirraa xiqqoo shiqontorii naa kenni irraa murii naa kenni waan ta'edha hin gaafatamne uummanni Oromoolee kan itti dararamaa jiru itti hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru gaaffii akka sanaa miti. Fedha isaaniitis kana kanaan uummata Oromoo afaan qabna kanaan afaan isaanii jijjiirra bifa isaa jijjiirra waan jedhamuufi dhimma Finfinnee kana kanaan uummata Oromoo waggaa dheeraa itti gaafatamaa ture uummanni Oromoo itti dararamaa ture irratti lubbuusaa qaalii kaffalaa ture. Isa kanatu karaa kanaa uummata Oromoo afaan qabna. Karaa kana uummata Oromoo afaan faajjisineetu waan nan gaafadhe naa deebi'aa jira akka inni jedhu fakkeessina jechuudhaaf waan dhufedha malee kan gaafatamaa jiru Finfinnee irraa kutamee gara Oromiyaatti deebi'eera ta'uu hin taane Finfinneen kan Oromooti. Walumaa gala isaatu Oromiyaan kan Oromootiidha. Kanaaf inni sun diraamaadha. Diraamaa sana uummanni Oromoo dhaggeeffachuu hin qabu. Gurruma isaa itti qabuu hin qabu dhimma kana. Finfinneedha kan gaafatamaa jiru. Isa sana eenyuuf dhiifna? Inni sun kan eenyuuti? Bu'aan isaa immoo maal? Amma fakkeenyaaf bu'aa addaa Finfinnee irraa uummanni Oromoo argatu siin jedhu. Qabeenya isaati. Qabeenya isaarraa bu'aa addaa maal argata? Qabeenya isaatti guutummaatti dhimma itti ba'uu qaba uummanni Oromoo. Isa kanaafuu ani waa'een Finfinnee suni ajandaadhuma keenyayyuu ta'uu hin qabu. Gaaffii uummata Oromoos miti afaan faajjiidhaa warri kun kan uumanii jinfuun isaan qabatanii ittiin deeman jinfuu isaan ittiin uummata Oromoo cabsanii balleessanii gogsanii akkuma isaan jedhan qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuudhaaf akkuma isaan uummata Oromoo balleessanii namatti harka namaatti galchuuf koloneeffattoota jalatti galchuuf gita bittoota sana jalatti galchuudhaaf warra ittiin deemanidha jinfuun isaanii malee jinfuun uummanni Oromoo ittiin wal bulchuuf ittiin oolee bulu aangoon inni ittiin wal bulchuuf oolee bulu uummanni Oromoo hin tumanne uummanni Oromoo lafan keewwanne uummanni Oromoo warra kanas bakka hin buufanne kanaafuu jinfuun sun against uummata Oromooti kan inni jiru malee uummata Oromootiif kan inni jiru miti uummata Oromoo harkan jiranne jedhan suni baala taraasa isaan jedhan sana karaa tokko nanaa wayi isa sana mirkaneeffachuudhaaf warra tattaafatudha. Kanaaf Finfinneen kan walii galli isaatu kan Oromooti malee gartokkee ishirraa kutanii inni kaan immoo kan nama biraa ta'ee jennee mirkaneessuudhaaf hin deemamu. Gaaffii sanayyuu uummanni Oromoo dhaggeeffachuu yoo hin qabu falmii isaatti fufachuu qaba simpiliyaan kanan jedha. Profeesar Faantaawun isin maal jettu gaaffiin Oromoo kutanii wanni xinnoo tokko baay'ee bareeda baay'ee bareeda. Taa'u qabanii Finfinnee Oromiyaa jala galchuu qabu immoo Oromiyaa lakki Dr. Daniel isiniif garuu akkasumatti waa isaan gochuu jira gammachuu isaanii irraa nagartanii lafa gurguratan baay'ee argatanii barra lafa amma deebisanii chabachabuuf deemanii hin sooromnaa jedhani nama sooromitu paawarii qabaata hin sooromnaa jedhani. What this is going to bring to uummata Oromoo isa beelaan dhumaa jiruuf maal fida kuni? Uummata Oromoo isa maniidhaa keessa jiruuf maal fida kuni? OPDO lafa fudhattee gurgurattee gurgurachuu baatte garaagarummaa maalii uuma?
si dacheen Oromoo gargar hin citu. Oromiyaan tokkitti duwwaa kan qabdu, Oromoon biyya tokkitti duwwaa qabdi, isa kana sadiitti afuritti digdamatti kuttee inni kun kan Oromooti inni kun immoo kan Oromoo miti kan jechisiisu tokko illee hin jiru. Garuu kan isaan gochaa jiranii agartee lafa gurguratan baay'ee argatanii hanga tokko fuudhaniitu jara sanarraatii jararraa dhiibanii amma tokko irraa dhiibanii isa kaan kiraa kennatu isa kaan gurguratu isa kaan immoo yoo agartee firoota isaanii kennanii akkasitti wal sooromsinaadha wanti itti jiru. Garuu uummata Oromoo sooromsaa jira kun. Garuu hiyyeessa Oromoo kun beela baasaa jira. Homaa tokkollee waan godhuuf hin qabu uummata Oromoo bar. OPDOtu chabachabaa jira. OPDOtu gurguraa bahe. Isuma ofii isaanii gurguran kan isuma isaanii irratti orma fidanii irratti ijaaraa bahan kana dhaban fudhannee irraa jedhuun. Amma sulultaa keessatti bari warri Amaaraa dhufanii maqaa taabotaatiin lafa qabatanii jiru. Taaboonni illee lafa qabateera nama duwwaa miti isaan qabatee hin kaafna jedhanii garuu jararraa horii fudhataniitu kaasaa hin jirani. Itti bu'aa hin jirani. Jarri sun amma hansaanii godhachaa jiru warri dhufee achirratti taabota dhaabee lafa fudhate kun. Agarte warri kun kijibdoota. Uummata Oromoo kijiban, uummata Oromoo burjaajessani, uummata Oromoo mataa xaxani. Agartee akka amma lafni kun asirraa bolee bulbulaa fudhattee bolee maalii fudhattee uummanni Oromoo maal fudhate laata bolee irraa maal argate laata hiyyeessi Oromoo maal argate laata naga buubulu kun inni beelaan waxalamaa jiru kun maal argate laata waa'ee qamadii tokko geessanii fi waa'ee wanni tokko bishaan geessanii fi horiin isaa irraa dhumaa jira bishaan bottee tokko geessanii fi no OPDOn ofii ishee gurgurattee tuttiin soorumaa jirti ofii isaanii ittiin chabachabuutti jiran uummanni Oromoo kanarraa waan argatu tokkollee hin jiru. Uummanni Oromoo lafa isaarraati agartee asii kutanii asirraa biqillee tokkorraa kutanii sii deebisneerra laakki wanti namaa deebisan hin jiru. Uummanni Oromoo hundee isaa barbaada. Oromiyaan yeroo darbes dubbanneerra kana gaafa bilisoomu handhuura Oromiyaatu bilisoomu. Handhuura Oromiyaa immoo Finfinneedha. Finfinneetu kan Oromoo ta'a gaafsan. Handhuurraa kuttee miti bara. Ati gurra isheerraa kuttee ija isheerraa kutteetu kan isinii deebisnee kan jettu miti. Kan deebistuuf hin jirtu. Kanatti yoo deebistaaf ta'e handhuuricha deebisi. Biyyicha Oromoo qabu sana biyyi kee kunootii si deebiseeraa jedhiin yoo humna qabaate. Aangoo waggaa arfan kana guutuu qabaachaa turan. Aangoo waggaa arfan kana keessatti akka barbaadan gochuu otoo danda'anii amma finxaalayyi Amaaraaf jilbeeffatanii daakaa turan. Jilbeeffatanii isaaniif hojjechaa turan. Biyya Oromoo dabarsanii isaaniif kennan. Aangoo uummanni Oromoo itti du'ee fidate sana dabarsanii isaanii kennan. Har'a maal gochuuf deemu? Har'a maal gochuuf deeman? Waa'ee kana hundee sii kenne uummata Oromoo gowwoomsuudha miti. Uummanni Oromoo kun akkuma kana gowwoomeetu bara baraan agartee hiyyuma keessatti rakkina keessatti dhiphuu keessatti yoo hafa ta'e waan nuti gochuu dandeenyu tokkollee hin jiru. Maaliif uummatichatu dammaquu qaba. Uummata kanatu rakkina kenna keessaa bahuuf wixxifachuuf qabsoo gochuu qaba. Yoo uummanni kun qabsoo godhee kana keessaa hin ba'u ta'e warri kun kana umurii isaanii guutuu itti taphachuuf deeman. Har'a kana sii finneerra jedhu har'a kana sii dooneerra jedhu har'a kun wada kun mooyyuu kana mooyyuu sirra jararkaan jedhu jararkaan warri fidanii uummata Oromoof asin ba'u. Uummata rakkataa jiruuf asin dhufu. Uummata rakkataa dhufu kana rakkina keessaa hin baasu. OPDO uummata achitti of tajaajilaa jira. Agartee miseensota ishee kun warra kaadiroota ishee kana dabballoota ishee kanatu ittiin jiraachaa jira. Kanaaf iyyuu uummata Oromoof bu'aan qabu. Otoo iyyuu lafa fudhatanii otoo iyyuu agartee laficha irraa fudhatanii akkuma lafaatti iyyuu sun akka qabeenyaatti iyyuu uummata Oromoof badhaadhina fidu. Kan inni badhaasaa jiru OPDO. Agartee warra dabballee OPDOtu itti badhaadhaa jira. Isaan already immoo kan isaan ga'uu ol qabu bara. Garuu gaafa horii tuullachuutti kaate nagahaan beeku. Ilmi namaa gaafa horii tuullachuutti ga'e kanatu nagaa kan jedhu hin beeku. Rakkinni biyya lafaa irratti jiru tokko kana. Aangoo qabaattee aangoon kee kunis immoo bara si harkaa waan ba'u sitti hin fakkaatu bara. Garuu guyyaan ati ishee qabdullee ishee kiisii keessa qabdullee nyaachuu dadhabdutu jira. Isa baankii keessaa qabdu miti bara. Isa ala tuullatte miti. Isa kiisii keetti borsaa kee keessatti baattee deemtu yeroon ati nyaachuuf hanqattuutu jira. Kana beekuudha qabani. Agartee aangoo irratti aangoo qabeenya irratti qabeenya tuullachaa deemuun kun eessaanuu isaaniin hin ga'u. Biyyi kun diigameera. Impaayir Itoophiyaa jigee jira. Dhangala'ee jira. Akka bishaanii dhangala'ee jira. Impaayiricha kana kan walitti suphee biyya gochuu danda'u humni tokkollee hin jiru biyya lafaa. Kana beekuu qabdu OPDO illee. Amma fe'ellee har'a jira haa jedhan malee impaayir isaanii kun jigee jira. Humni kana dhaabuu danda'u tokkollee hin jiru. Ana akkan arguutti. Hedduu galatoomaa Profeesar Faantahuun Qannoo.
Egaan lachuun isaanii keessummoonni koo Profeesar Faantahuun Qannoo akkasumas Jaal Abdataa Hoomaa waan isaan jechaa jiran yaa bilxiginnaa hin gowwoominaa gaaffiin Oromoo akkasiin deebistan miti. Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa erga taateeti bulchiinsa Oromiyaa jala galchuudha. Guutummaa ishee bulchiinsa Oromiyaa jala galchuudhaan malee naannoo tokkorraa kutanii deebisuudhaanii wanti argamu yoo ofii keessanii duroomuu barbaaddan lafa gurguratanii duroomuudhaa fi haala nu mijeessa jettan irraan kan hafe gaaffii Oromoo deebisaa waan jirtan miti. Oromoo rakkoo keessaa baastan miti. Dhugaa dubbachuudhaaf an akka nama miidiyaa irraa hojjetu tokkotti wantan hubadhu wanti wanni hamlee koos na cabsuu fi yeroo hundumaa natti dhaga'amu uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa jiraachuu isaatii akka bineensa bosonaatti guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa jira. Yeroo mara waan kana gabaasaa jirra. Garuu helpless taanee jirra. Amma mootummaan Oromiyaa tokko dhaabbatee kun uummata keenyarraa dhaabbatutti wanni lubbuun uummata keenyaa wabii dhabeetti jira. Wabii hin qabu akka arge keessumaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin walitti dhufanii yeroo waraanni bilisummaa Oromoo injifatee jedhutti humnoonni bilxiginnaa yookaan badhaadhinaa kuni Oromootatti deebi'anii Oromoo ajjeesaa jiru. Hidhata qabdaa jedhanii uummata Oromoo ajjeesaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jechaa jiru uummanni Oromoo ormayyuu kan gudeeda isaa keessaa hin baane illee ofitti qabee wanni godhee guddifachaadhaan ofitti dabalee ofii wajjin jiraachisaa jira. Diidaayyuu warra bahee dhufee jedhe ofii of bira qubachiisee lafa sangaa laatee fi jiraachisaa jira warra naannoo Amaaraatii dhufaniyyuu. Nuti immoo gudeeda Oromoo keessaa baanee akkamitti waraana keessan hin qallabinaa jedhanii uummata keenya fixuu kan jedhu itti dhagaamee waraanni bilisummaa Oromoo akkasitiin dubbachaa jira. Egaan kan nan jedhu dhuguma gaaffii Oromoo deebisu taanaan tokkoffaa wabii nagaa uummata keenyaaf kenna. Ajjeechaa humnoota keessaniin uummata Oromoo irratti raawwataa jiru adaraa dhaabsisaa kan jedhu asumaan akka nama miidiyaa irraa hojjetuu fi guyyaa guyyaan oduun kun nu gahaa jirutti sana kan dhaammachuu barbaadu jechuudha warra bilxiginnaatiin. Utuu isaan duroomanii uummata kana rakkoo keessaa baasanii rakkoo Oromoo furaniiti. Silaa uummanni isaan duukaa hiriira. Amma akkasaan jiranitti uummanni nu bira dhufee madaa isaa tokko wanni goonee fi jedhanii dubbatu. Garuu madaa Oromoo waan dhuguma qoorsan miti. Kan isaanii tarii qoorfataniiru ta'a. Aangoo dheebuu aangoo qaban argataniiru. Jinfuun aangoo nurka jirti kan jedhu tokko dubbataa jiru. Garuu Oromootiif waan isaan godhan natti hin mul'atu jechuudha. Egaan tarii warri Oromootiif godhaniiru jedhu yoo jiraate nutti himuu qabu. Isaanilleen balballi keenya banaadha nutti dubbachuu danda'u miidiyaan warri qondaaltonni bilxiginnaa mormuudhaa fi kana gooneef uummata Oromootiif erga aangootti dhufneeti erga bobaa wayyaanee jalaa baane Oromoodhaaf kana goone yoo jedhan miidiyaan banaadha. Wanni gochuu dandeenya jechuudha. We can debate about it. Kana mee gara dhumaa irratti warri tokkoffaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana uummanni miliyoona hedduutti lakkaa'amu bakka garaagaraatti beelaan hubamee akka inni jiruu fi namoonni illee du'aa akka isaan jiran dhagaa jirra. Isa kana warri USAID'n yeroo ammaa kanatti biyya keessatti sochii wanna sana qaqqabuudhaa fi qarshii gara miliyoona 6 ramannee socho'aa jirra kan jedhu doolaara miliyoona 6 kan jedhu tokko 60 waan akkasii tokko jedhanii socho'aa jiru. Wanni kun uummata Oromoon gahaa hin gahaa kan jedhu hin beeknu. Uummanni Oromoo biyya keessa jirtan gargaarsi mootummaa Ameerikaa biraati. United States Agency for National Development yookaan USAID biraati gargaarsi uummata gahaa jiraachuusaa. Eenyutu dhufee gargaarsa kana uummataan gahaa mootummaadha moo mootummaan immoo waan sana siyaasa wajjin walitti hidheeti kaaniif kennee kaaniin dhoowwataa jira moo kan jedhu uummanni waan argitan waan dhageessan nu gabaasaa jenna. Akkasumas immoo warra ormaa akkuma amma safaariin gidduu kana dhageessan
hojjettoonni isaa marti abbootiin qabeenyaa isaa eejentoonni naannoo uummata naannoo Amaaraa akka ta'ee fi Oromiyaa keessatti warra bobba'anii jirallee kanatti deemaa akka jiruu fi qeerroowwan Oromoodhaa fi aktivistoonni Oromoo kanarraa dubbataa akka isaan turanidha. USAID'n gargaarsa uummata beelaan hubamee kanaaf godhu kanatti eenyutu dhaqee uummata kanaaf kenna? Cultural sensitive wanti ta'e uummata kana cultural context kan hubachuu danda'u afaan uummata kanaa dubbachuu kan danda'u fi uummata kanaaf kan garaansaa na'u ta'uu danda'u turre jira. Kana miti taanaan miidiyaadhaaf nuuf gabaasa nuti irraa dubbanna warra dhimmi isaa laallatutti dabarsinee onni gochuu dandeenya. Biyyarraatii waan kana qoradhaa nuuf ergaa jennaan uummanni keenya eenyutu gargaarsa kana raabsaa jira. Gargaarsi kun immoo kan feeriidhaan loogii tokko malee raabsamaa jiraas jedhu nu gabaasaa jennaan. Dhumarratti gaan waan aktivistootaa kaasnee turre sagantaa keenya keessatti waan aktivistootarraa dubbanna jechuudha. Dhimma Oromoo kanarratti yeroo baay'ee Oromoon namoota muraasa dudduuba hiriiree namoota dhuunfaadhaa fi namoota kaayyoo Oromoo waloo Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaan kutaa 11 ol kan qabdudha. Seenaa keessatti kaabarraatti duulamee yeroo cabsametti Oromoo hundumatu gaaga'amee ture. Ammas diinni Oromoo balaarraan geessisuu yogguu barbaadutti ati eessaa dhuftee jedhee gaafataa hin jiru. Garuu aktivistoonni Oromoo divide gochuudhaaf kan hojjetan baay'eedha. Akkasumas immoo qabeenya dhuunfaa horachuu irratti kan isaan focus godhani. Rakkoo Oromoo furuu irratti osoo hin taane kan jedhu wanni kanatu jira jechuudha. Ilaalcha kanatu jira. Haala kanaan Jawaar fa'a irratti yaadni ka'u ni jira. Mee viidiyoo gidduu kanaa miidiyaan warra kaabaa tokko gabaasee ilaalleeti waliin maree keenya itti fufna. Mee sanan isin dhageessisa. ሶስተኛው ምክንያት ግን አለ። ሶስተኛው ገንዘብና ፓስፖርት ነው። ገንዘብ ስንል ማለት ነው ጀዋር መሐመድ ሲታሰር የጀዋር ባንክ አካውንትም አብሮ ታስሮ ነበር እና ፓስፖርትና ዜግነትም ተከልክሎ ነበር። እንዲያውም እስር ቤት ሳለ ሲቀልድ ትግራይ ብቻ ሳይሆን እኔም እኮ ሲጅ ላይ ነኝ ይል ነበር። ባንክ እንዳልጠቀም ተከልክያለሁ ለማለት። ከእስር እንደወጣ ግን ሁለቱም ተለቀውለታል እና በባንክ ሂሳብ ውስጥ የነበረው 983 ሚሊዮን ብር ከ40 ሳንቲም እንደዚሁ ተለቋል። በጀዋር መሐመድ የባንክ ሂሳብ ውስጥ የነበረው 983 ሚሊዮን ብር ከ40 ሳንቲም እንዲሁ ተለቆለታል። ዜግነቱና ፓስፖርቱንም አግኝተዋል። ስለዚህ ሶስተኛው ብልጽግናን ስልጣን የሚለማመንበትና ሰላም ፈጥሮ ከብልጽግና ጋር አብሮ ለመስራት የሚጠይቅበት ምክንያት ገንዘብና ፓስፖርት ነው። ግን ብቻ አይደለም። ጀዋር ይህንን ገንዘብ ሰርቶና ነግዶ አይደለም ያገኘው። ባለሀብቶች ያበረከቱለትና ሌሎች ምንጮች አሉት። ግብር የተከፈለበት ገንዘብም አይደለም። ግን እንዳልኩት በባንኩ ቢሊዮነር ነው ጀዋር ማለት ነው። እንግዲህ በብር ስሌት ካየ ነው። እዚህ የባንክ አካውንት ውስጥ ብቻ የውጭ ሌሎች አካውንቶች እንደሚኖሩ እርግጠኛ መሆን የሚቻል ይመስለኛል። ቢያንስ እርግጠኛ እንኳን መሆን ባይቻል ለእርግጠኝነት የተጠጋ ግምት ግን መውሰድ ይቻላል። ምክንያቱም ጀዋር በአንድ ቅርጫት ውስጥ እንቁላሎቹን ሁሉ ይከታል ወይ የሚል በተለይ ገንዘብን በተመለከተ ያንን ያደርጋሉ የሚለውን በጣም እጠራጠራለሁ። በእርግጥ በፖለቲካ ረገድ ያንን ተመሳሳይ ስህተት በመስራቱ ነው በአብይ አህመድ እጅ ላይ ሊወድቅ የቻለው። እንቁላሎቹን ሁሉ ኢትዮጵያ ይዞ በመሄዱ ነው አብይ አህመድ እንዳሻው ሊዘውረው የቻለበት ምክንያት። ግን ገንዘብን ፖለቲካ በተመለከተ የሰራው ስህተት ገንዘብን በተመለከተ ይሰራል ወይ የሚለውን I think he's too smart for that ብዬ አስባለሁ እኔ። ስለዚህ በዚህ አንድ የባንክ አካውንት ውስጥ ብቻ 983 ሚሊዮን ብር ከ40 ሳንቲም ከኖረ ሌሎች አካውንቶች ውስጥም ገንዘብ ይኖራል የሚል ግምት መውሰድ ትክክል ይመስለኛል። ግን ለዚህ ምንም መረጃ የለኝም። ይህንን በአጽንኦት መግለጽ እወዳለሁ። ስለዚህ ሜይ ቢ ጀዋርን ቢሊዮነሩ ፖለቲከኛ ማለት ሊኖርብን ይመስለኛል። ስለዚህ ያም ይታሰባል ማለት ነው።
በተጨማሪም በተለያዩ የንግድ ስራዎች ላይ ተሰማርቷል ጀዋር መሐመድ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ። ከነዚህም ውስጥ አንዱ የጫት ንግድና ኤክስፖርት ነው። ይህንን ኤክስፖርት ወደ አፍሪካ፣ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሀገራትና ወደ መካከለኛ ምስራቅ ሀገራት ነው ኤክስፖርት የሚያደርገው። አንዱ እሱ ነው። ይህን የሚያደርጉ ስራዎች አሉት። ሁለተኛ የግንባታ ግብአት አቅርቦትም ላይ እንደዚሁ ይሰማራል። እነዚህ ከዚህ ጋር የተሳሰሩ የንግድ ስራዎችም አሉት። ሶስተኛ ከመኪናና የመኪና መለዋወጫ ጋር የተገናኙ የንግድ ስራዎችም አሉት እና እንግዲህ እነዚህ ስራዎች አሉት። ሲደመር ይሄ 983 ሚሊዮን ብር ከ40 ሳንቲም እና ሲደመር መኖራቸውን በእርግጥ የማናውቃቸው ግን ይኖራሉ ብለን የምንገምታቸው በውጭ ያሉ አካውንቶች ውስጥ የሚኖር ገንዘብን በተመለከተ ስናስብ አንድ ብልጽግናን በተመለከተ ያለውን ነገር ከሚቃኙ ነገሮች አንዱ ሆኖ በግልጽ ይታያል። ለማንኛውም ግን የንግድ ስራ ላይ በስፋት ተሰማርተዋል። ከዚህ በፊትም እንደዚሁ በአንድ ሰው በኩል በአንድ ሰው ስም የተለያዩ የንግድ ድርጅቶች በመግዛት ላይ እንደሆነ አንድ መረጃ ደርሶን ነበር፣ ግን የተጣራ ነገር ልናገኝበት ስላልቻልን ነበር ያቆየነው። አሁን ላይ ግን ቢያንስ የሚካፈልባቸውን ዘርፎች አውቀናል። የድርጅቶችን ቁጥር ማወቅ ባንችል የጫት ንግድና ኤክስፖርት ላይ የግንባታ እቃዎች አቅርቦትና የመኪናና መኪና መለዋወጫ ጋር የተገናኙ ስራዎችን እንደሚሰራ አውቀናል። Egaan haala kanaan uummata Oromoo alaarraati keessaarraati horiin walitti qabamu. Uummanni Oromoo maaliif baasa horii koo jedhee of gaafachuutu irra jira. Nam dhuunfaa duroomsuuf yookaan aktivistii tokko duroomsuuf jecha naannoo kee gati ta'eef jecha yookaan wanni kee yookaan wanni tokko waan wajjin related taate tokko waan si fakkaatu tokko irratti waan argite duwwaadhaaf jecha nam tokko duroomsanii horiin ammana ga'u aktivistii tokko amma gurbaan kuni qarshii Itoophiyaa jechuudha. Miliyoona 983 fi saantima 40 baankii akkaawuntii tokko irratti baankii Jawaar irratti argame akkaawuntii Jawaar gadhiifamee fi kan jedhu kaasee dubbata. Sana malees Jawaar wanni irratti biizineesii garaagaraa irratti bobbahee jira. Garuu nuti akkamittiin beekna Jawaar nama siyaasaa fi miseensa yookaan qondaala dhaaba siyaasaa Oromoo tokko ta'ee jira amma sanatti beekna jechuudha. Yeroo haala kanarra deemu horiin hin baafamaa fi hooliin wanni ijaara wannitti walitti qabamaniiti uummanni galmaa'ee dhaqee horii kaffaleeti bakka sanatti argame horiin buufamaa jiru. Horiin funaanamu sun dhaaba sana dhaaba kaafaa milkeessuudhaaf hoolamu nama dhuunfaa akkaawuntii dhuunfaarra dhaqee gala. Oodiit ta'ee beekaa akkasittiin horiin funaanamu kun oodiit ta'ee beekaa akkasittiin Oromoon kanatti yaaduu danda'utu irra jira. Nama tokko duroomsuu irratti horii isaa baasa akka miidiyaatti amma akka kanatti dhaga'amu amma nuti miidiyaa yeroo meeqa uummata gadi baanee kottaati nu gargaaraa saatalaayitii kireeffannee miidiyaalee Oromoo miidiyaa bilisummaaf walabummaa Oromiyaatiif qabsaa'an biyyaan geenya Oromiyaatiin geenya kottaa nu gargaaraa jennee yeroo baay'ee uummata kadhannaa waan argannu sana kallattiidhaan wanti saatalaayitiitiif baasna. Kiisii keenya gaafa isheen irratti jettee jenne kiisii keenya keessaa baasneeti waa baay'ee hojjechaa akkasitiin wanni gochaa jirra jechuudha. Uummanni utuu nuti kadhannu nu dhiisee bukkeetti nu ilaalee wanni keenyarraa hafe suni dhufee maaf nu qeequu dadhabe dhufee maaf nutti dubbachuu dadhabe uummanni Oromoo maaliif nuuf dirmachuu dadhabe warra kaaniin immoo nam dhuunfaa tokko miliyoona biliyeenaan akkasitiin gabbisaa gaaffii Oromoo kun deebisuu danda'a. Oromoon akkamittiin kanarraa barataa kan jedhu Oromoon aktivistoonni baay'ee nu diiganii Oromoo bakka akkasii jedhame afooksha bakka akkasii jedhame akkasittiin nu diigaman aktivistoonni akkasumas waraana Oromoon agabuu bulee yookaan laaqanarra darbee ciree nyaatee laaqanarra darbee hidhachiisee yookaan gargaaree wanni ta'ee Oromoon akka inni hiikkatu godhan jechuudha. Aktivistoonni kana godhanii
Oromoon keessumaa aktivistoota galma Oromoo hanqisanii fi galma Oromootiin galma isaatti Oromoo kan hin deemsisne warra akkasiirraa akkamittiin of ittisuu qabu, akkamittiin sammuun Oromoo bilisoomuu walaboomuu danda'a kan jedhu mee Profeesar Faanta'uun jaallabdataa homaa tokko tokkoon waan kanarraa naa dubbattu. Amma Ameerikaan jiraadhani. Ameerikaan waggaadhaan Juulaay 4 yookaan adoolessa 4 kabajatu. Adoolessa 4 waggaa 200 fuuldura Ingiliz irraa guyyaa itti isaanii bilisummaa isaanii labsatanidha. Kun kan agarsiisu bilisummaan barbaachisaa akka inni ta'e Ameerikaan uummanni Ameerikaa sitti amana jechuudha. Oromoon bira dhufee bilisummaan barbaachisaa ta'uu dhiise yeroon itti darbe Ameerikaan kan waggaan guyyaa bilisummaa Ingiliz irraa bilisummaa itti ba'an kabajatanii akkamiin Oromoo bira ga'ee yeroon itti darba bilisummaan kun mee kanarraati waan jettan Profeesar Faanta'uun itti aansee jaallabdataa homaa waan aktivistii kanas irraa kaasaatiin nu dubbadha. Tole galatoomiyaa. Gara aktivistoota keenyaatti otoo hin deebiin fuuldura xiqqoo ishee wanni sanarratti komantii gochuun barbaade gargaarsa USAID warra beelaan uummata Oromoo gochaa jiru kana ammam gahaa jira. Mootummaan OPDO kuni mootummaan PP kuni ammam uummata beelaa jiru sanaanii ammam hubateeti jira, ammam gaddeefiiti jira. Ammam rakkina isaanii kana biyya lafaatti iyyachaa jira. Biyya lafaatti duwwaa miti. Uummatuma Oromoo biyya keessatti jiru qabeenya xiqqoo ishee qaburraallee horii funaananii warra kanaanii gaggaba oolchuu, warra kanaan du'a oolchuu, warra kanaanii gaaf tokko akka isaan bulan gochuu irratti ammam hojjechaa jira. Hoo jenne waan tokkollee wanti mul'atu hin jiru. Miidiyaan OPDO gaaf tokko uummanni Oromoo beela'ee jira, uummanni Oromoo rakkatee jira. Gargaarsa barbaada kan jiru takkaa hin dhaga'amu. Dhaga'ee hin beeku ani karaa koof namni biraa dhaga'aa yoo jiraate hin beeku. Gaaf tokkollee akka inni hin jirreetti duwwaa. Uummanni Oromoo qabbana badhaadhina akka inni qabuutti duwwaa ilaalan malee akka inni horii isaa dhumaa jiru. Akkallee mucaan haati duutee mucaan harma hodhaa jirtu. Haadha duutee mucaan hodhaa jirtu kanallee kaasanii yeroo isaan dubbatan hin dhageenye. Kuni maal jechuudha? Beelicha sana dhossaa jiran. Beelli sun akka inni hin jirreetti ilaalamaa jira Oromiyaa keessatti. Garuu uummanni beela'e kuni ka'ee isaaniin mormuu hin danda'u, isaaniin loluu hin danda'u, galata Waaqayyoo jedhaniitu fudhachuutti jiran. Uummata isa kaaniin iyyuu akka inni beela'uuf qabeenya isaa jalaa gubaa jiran. Oromoota bakka hundaatti Wallaga keessa duwwaa miti, Arsii keessa duwwaa miti, jiddu galeessa biyyaa keessa miti, bakka hunda dhaqanitti waraanni isaanii kuni manaa fi qabeenya Oromoo gubaa jira. Maal gochaadha jira? Hoo jette uummata kana beelessaadha jira. Uummanni akka inni beela'u gochuutti jira. Akka inni gadi bahee hin qotanne gochaa jira. Horii isaa jalaa fixaa jira. Qalee nyaachaa jira. Akka barbaadetti uummanni kun akka hiyyoomu, akka inni lafaan kaane, akka inni isaan duraan dhaabbanne gochisiisuu irratti hojjechaa jiru. Maalinni kuni hojii doofaati, hojii gowwaati. Biyyi kuni gaafa beela'ee, biyyi kuni gaafa badee eenyuun akka isaan bushuuf deeman hin beeknu. Eenyuun akka isaan bituuf deeman hin beeknu. Isaanis wajjinumaan gaaf tokko dhumu bara. Uummanni beelee, uummanni waan nyaatu dhabe kun gaaf tokko ka'ee isaaniinis hin nyaata. Waraabessillee biyya keessatti amma nama du'e nyaatee jedhanii waraabessi duratti nama baqatu amma magaala dhufee nama nyaachuu barbaadaadhaan ijoollee nama jalatti qabataadhaan biyya keessatti. Gurbaan tokko biyyaa dhufe kana naa odeessaa ture dheengadda. Obboleessa isaatu dadhabeessa dubbisuu deemne. Biyya keessatti amma waraabessi dhufeetu fayyaa nama qabachaa jiraa jedhe. Maal jennaan uummanni Oromoo wal owwaaluu dadhabe. Agartee owwaaluu sin dandeessu inni tokko dhufeet ajjeesee deema. Yoo ati illee mooyyuu isa du'e kana owwaaluu dhatte sinis ajjeessanii kanaaf iyyuu nama owwaaluun hin hafee jedhe. Maaltu ta'aa jira waraabessatuun nama du'e kana nyaata. Nama du'e kana nyaatee nama baree nama foon namaa baree nama fayyaa deemus qabachuutti ka'e jedhe biyya keessatti. Haala kanatu jira biyya keessa. Warri kuni dhimma qabani uummata Oromoo kanarraa uummata Oromoo hiyyoomsu, uummata Oromoo balleessu, uummata Oromoo kana akka inni lafaan kaane gochisiisu, jilbeeffachiisuu irratti hojjechaa jiran. Karaa biraa kan isaan dhaga'e isamma waa nyaanni dhufee namaa hiran kana kan nyaata argatu, kan wanni kana hiramuu fi kan gahaa isaanii fudhatanii warra
akka duratti bara TPLF sana 51 ijaarame. Har agartee shanee manni kun sirna gaachana sirnaa jedhanii warra ijaaran kana duwwaatu gargaarsa fudhata. Bishaan haa ta'u, zayitii haa ta'u, sukkaara haa ta'u, mootummaa biraatii kan raabsamu hunda kan argachuu jiru warra gaachana sirnaa jalatti ijaaraman malee warri kaan lammiin Oromoo argachuu hin danda'uudhaan kanatu deemutti jira. Gargaarsa sadaqus warra kan kennamuufi amma warra gaachana sirnaa jalatti ijaarametu argachuuf deema malee Oromoon inni kaan inni gaachana sirnaa kana jalatti hin ijaaramne gargaarsa kana argachuu hin danda'u. Mootummaan kun namoota isa deeggaran duwwaa, namoota isaaf ajajaman duwwaa fi gargaarsa kana kennaa jiru. Kanatu deemutti jira jedhani biyya keessatti. Kun maal agarsiisa gaa? Mootummaan kun silumayyuu akkuma jenne itti gaafatama tokkollee hin qabu. Ummata kanaaf kan dhaabbate miti. Ummata kana balleessuuf, ummata kana nyaatee baduuf kan qophaa'edha malee ummata kanaaf kan dhaabbate miti. Mootummaan kun akkanatti jira. Kanaafiyyuu gargaarsichi ummata beelee kanaan hin qaqqabu waan irraa beeku tokkollee hin jiru. Akka inni hin qaqqabnetti fudhata karaa koo. Qaqqabsiisaa hin jiran. Ummatichaaf hin dhaabbanne. Ummatichaaf gaddi isaanitti hin dhagahamu. Akka ummatichi badu, akka ummatichi dhumurraan waan hojjechaa jiranii ummata kana gargaaraa hin jiranii. Gargaarsi biyyi lafaa kennuufillee akka inni dhaqee ummata kana qaqqabu gochisiisaa hin jiranii. Yerootiin akka inni qaqqabee lubbuun namaa oolu gochisiisaa hin jiranii. Moor namni akka inni dhumu gochisiisu malee. Kanattidha jiru. Hojiin isaanii kana. Karaa biraa isa amma gara dhumaatti fidde kana kanaan dura dubbadhee sadeentudha. Ani amma namoota Oromoo keessaati amma waa'ee Jawaarii gurbaan kaasee wanni gochaa ture. Jawaar akka nama tokkotti ani irratti narraan qabu karaa nagaan qabsaa'oo jedhe mirga isaati karaa nagaa qabsaa'uu danda'a. Garuu agartee maqaa Oromootiin isa hojjetu sanarraati eeggannaa gochuu qaba. Maqaa Oromootiin yoo qabsooftu agartee uummanni Oromoo yeroo kana keessatti maal barbaada? Ati uummanni Oromoo bilisoomuu jettee uummata Oromoo miliyoonaan hin ficcisiiftu uummanni Oromoo hin bilisoomne. Uummanni Oromoo waanjoo gabrummaa jala jira. Jawaar kana jechaadha ture. Afaan isaa guuteetu uummanni Oromoo bilisoomeera. Shaneen Awaashin as nutti hin ce'in jedhee kan uummata Oromoo afaan fajjeessaa ture Jawaar. Kun maqaa wanniitiin jechuudha. Maqaa aktivistummaatiin. Ammas eddee mana hidhaa keessaatii baree mootummaa kana oolchina. Abiyyi kun mootummaa akka hin taanetti konkolaataa hallayyaatti oofutti jira. Kana awwaa gargaarreetu hin fayyinaa. Kun maal jechuudha? Kun afaan fajjiidha. Kun afaan fajjiidha bara. Kun wanni aktiivizimmaa miti bara. Kuni uummata gowwoomsitee kan kee ayyaana kee fedhii kee kan siif guutuu danda'u irratti uummaticha kana gara sanatti gochuudha. Uummata gowwoomsuudha. Kuni ayyaan laallattummaadha. Kun kanaaf inni yeroo darbee ani Jawaar anaaf aktiivistii natti hin fakkaatu. Akkanatti fakkaatutti he is fortune hunter. Political fortune hunteridha kan hin jedhee fi kanaaf. Maaliif ammallee dhimma kan isaa barbaadutti deemuutti jira malee mana hidhaa keessatti hidhamee dararameen beekalmaan Oromoo kaanii yoo ta'e agartee mootummaa kana wajjin hin dhaabbattu. Kuni safuudha. Agartee mootummaan kun isa hidheetu isa darareetu geergoo isa nyaachiseetu akkanaan geergoodha nyaachise mootummaan dargi yoo achi keessaa baheera ta'e Jawaar bor ganama kilaashikoofii fudhatee hawwama wajjin dhaqee hiriira garuu inni sanatti hin turre. Akkasitti hin turre. Inni ammallee wannuma isaa forchuun masaa sana anti gochuutti jira jechuudhaan. Agartee akkas miti. Geergoon isa nyaanne jechuu bara achi keessatti. Ana akkasitti fudhadhe. Akkasitti naa galadha. Maaliif ofii kootti waan hin argeeruuf hin jedhaan. Hedduu galatoomaa Profeesar Faanta'uun jecha nama biraarraallee hin dhageenye kaastanii nuuf wanni fiddanii political fortune hunters kan jedhamu kun I think wanni waan bifiit godhu waan match godhu natti fakkaata maaliif akka amma gurbaan jedhutti aktivistii ta'anii akkaawuntii isaanii keessaa billions akka qabanidha kan dubbatamaa jiru. Egaan wanni kun dhuguma political fortune hunter nama jechisiisuu mala edeen ilaala. Akka dhuunfaatti irraatii wanni taanaan why do I care about the people about qabsoo kan jedhu tokko waan calaqqisaa jiru fakkaata. Kanarraatii jaalladhata waan jettu itti ni jedhee
sagantaa Yeah. keenya. Yala wanti kun dhugaa dubbachuudhaaf iddoo tokko tokkotti uummatuma ofirraa dubbachuu dadhabuu dhimma isaa dubbatachuu dadhabuu irraa mul'ata natti fakkaata naan ilaalu baay'ee nama fachiisa. Yeroo ammaa kana Boorana naannoo Booranaa horiin inni qabu dhumee haati duutee haadha duute ilmoon harma ishii luugaa dhalli namaa akka sangaatti wal camadee yeroo inni lubbuu isaa jiraachisuudhaa fi fala biraa dhabee olii gadi tattaafatu keessa jirra. Oromiyaan guutuun dhiigaan laqamtee dhiigni dhala namaa akka bishaanii yeroo inni itti yaa'utu jira Oromiyaa guutummaatti. Beellis akkuma kanaatti uummata keenya dararaa jira. Haalota adda addaan uummanni keenya karaa hundumaa dararamaa jira. Yeroo kana aktivististootni Oromoo kun uumama isaarraa ganama calqabumarraa qabee uummata Oromoo gamtaa isaa caccabsuudhaaf addaan qooduudhaaf tattaaffiin isaan hin goone hin jiru. Qabsoo Oromoo laaffisuudhaaf tattaaffiin isaan hin goone hin jiru. Tokko tokkoon isaanii galmeessaa qabna. Turan turan haa ta'u immoo nama Jawaar jedhamu kana yoo kophaatti adda baasee ilaalanii akka kootti kana qabsoo Oromoo inni haadha duula irratti duulee balleessuudhaaf irratti tattaafatu kuni ganda namaatti harkisee fideetu Oromoo isa taasisee Oromoo wajjiniin akkana dhaabatu isa taasisee Oromoo bira dhufuusaa qofaa miti poozishinii gurguddaa itti kennee miidiyaan OMN kun itti kennamee akka inni geggeessu ta'e. Carraa sanaan kan ka'e saammachuun dhimma uummata Oromoo otoo hin taane dhimma dantaa isaatii fi saammachuun of miliyoonersuun sadarkaa kana dhufee jechaadha. Namni kun gaaf tokko qaxaramee miindaa argatee hin beeku. Miliyoon nama kana baankii tokko keessatti akkaawuntii tokko keessatti innaa argamu saayidha. Ani otoo ta'e uummata kana fuuldura deemuu hin dandeenye. Uummata akkasitti dheebotu kana inni miliyoonaan tuuluu isaa qofaa miti egaa tokkitti kana baankiin firaan maaliin hiriyaan bakkoota adda addaa maqaa dhoksaan immoo jirtu immoo bakkoota adda addaa kan jirtu kan nama irraa quba qabne meeqa inni ta'u kana tilmaamuun nama rakkisu. Namni kun Oromoodhaaf waa dubbachuu ni danda'a. Mooraalii isaa qabaa dubbachuudhaaf danda'eedhuma waan Oromoo tokko dubbachuu ni danda'a namni kun. Namni akkasitti ofiin of gabbisu gaafa haati duutee ilmoon harma du'aa haadhaa luugdu miliyoon nama kanaa baankii sana keessa gaafa ciisu otoo qaxaramee miindaan tokko hin argatiin saamicha uummata Oromootiin. Uummanni Oromoo uummata Oromootiin bu'aa sagalee uummata Oromoo dhaga'ama. Uummanni Oromoo karaa kana wal tajaajila sagaleen isaan dhokate kun haa dhaga'amu jedheetu sabbata ofirraa hiikee ijoollee isaa beelessee jireenya isaa irraa hir'isee itti kennaa ture. Tokko tokkoon keenya miidiyaa sana akkasittiin gabbisaa ture. Kanaaf parpaziinsa malee namoota dhuunfaa gabbisuun miti. Namoota dhuunfaa biliyeenera taasisuu miti. Namoota dhuunfaa akka isaan of ijaaranii qabsoo Oromoo irratti deebi'anii duulan taasisuu miti. Namni kun gochaan inni raawwate uummata Oromoo hidhannoo hiiksisuu bira darbee hidhannoo siyaasaa sammuu keessaa inni qabullee irraa hiikaa ture irraa eegsisaa ture. Bakka adda addaatti innaa dhaqu safuu Oromoo malee safuu dhalli namaa tokko qabu malee haasaan inni haasa'u daangaa kan darbu baay'ee kan nama miidhu kan sabicha miidhu kan dhaloota miidhudha. Bilisoomne irraa ijoollee abbaa gadaatu mootummaa dhuunfatee jira. Masaraan ijoollee abbaa gadaatiin dhuunfatameera. Kan mootummaa kanaan lolu yoo argitani falaxaatti cabsaa jedhee namatti labsaa ture uummata keenya qabsaa'ota keenya irratti. Karaa adda addaa jechuudha. Ammas deebi'ee impaayira diigamtee ayyallaatti gadi bu'uuf deemtu impaayira sana deebifnee harkifnee iddootti galchinu jechuun maallaqan funaane kana maallaqa akkasitti achi keessa guute kana nyaadhaan bilisa ta'e yoo kana ta'uu baate yoo jijjiiramni tokko jiraate ittan gaafatama waan jedhamuuf gaaffiin sun of fuuldura kaa'etu falmaa jira malee uummata Oromootiifis ta'e biyya abashum sanaafuu yookaan immoo impaayirum sanaafuu falmaa jiru namni kun ofiif falmaa jira. Achi keessatti ofiif of jiraachisuuf falmaa jira. Kana woboon har'a uummata Oromoon bilisoomsa uummata Oromoo isa dararamaa jiru isaa
haati duute ilmoon lafatti haadha duute harma duugdu yookaan immoo kan ganamaa galgala reebichi akka mana hidhaa keessa gadi guuramee reebamee ajjeefamu kana irraa hambisa jedhee kan bosona keessa jooru waan ittiin qoricha tokko bitatu hin qabu, waan ittiin kophee tokko ofitti bitu hin qabu, waan ittiin rasaasa bitatu hin qabu. Qabeenyi Oromoo irraa guurame garuu akka kanattiin guurame baankii keessatti kunoo ta'a. Lalaal afaaniin immoo qabsaa'uuf fakkeessa gaa namni kun. Kanaaf qabeenya Oromootti duulaa jira. Qabeenya Oromoo sana tuullachuudhaaf irra caalaa argachuudhaaf namni kun Oromootti duulaa jira. Duulli kun immoo uummanni Oromoo dubbatachuu danda'u qaba. Uummanni Oromoo falmachuu danda'u qaba. Amma mirkanaa'e akka gaariitti kaleessa sirnaa dubbannu waan nama akka dhuunfaatti jibbarraa qabnu fakkeessu ture miti. Amma kallattiitti mirkanaa'e Oromoodhaaf amma akka inni yaadu jidduma kana amma maallaqni guuramaa ture gara biyyaatti badhaasni guuramaa ture kuni harka shan harka meeqa waan isa kaleessaa kana caalaa jecha. Isa gamaan Oromoo taa'ee dhaggeeffachuun deebi'ee gaafatti dhufame immoo jaarmiyaa siyaasa Oromoo tokko kan Oromoon hoogana jedhu kan Oromoon bilisoomsa jedhu tokko keessa taa'eetu korraapshiniin akkasii hojjetamaa jira. Then Jawaartu korraaptidiidha moo kafaa'ootu korraaptidiidhaan gaaffii kan biraa dhalaatti jira jecha. Isa kana mataarra nu kaa'anii kafaa'oon nutti as ba'ee lakki karaa nagaa jirra namoota dhuunfaatu horii kennee fi namoota dhuunfaatu isa badhaase jedhu yoo ta'e namoonni dhuunfaan nama tokko kana badhaasan Oromoota maaliif badhaasuu dadhabanii? Maaliif beelarraa hambisuu dadhabanii? Maa bishaan itti bituu dadhabanii? Maaliif midhaan kiiloo tokkotti itti bituu dadhabanii? Kan nama dhuunfaatti miliyoona amma kana baasan kun maal achi keessaa qabu isaan? So wanti kun waan baay'eedha. Uummanni Oromoo isa kanarratti ittuma yaaduu danda'u qaba. Aktiviististoonni kun tokko tokkoon isaanii dhugaadha. Kaleessa irraa qabee maal akka hojjetanii fi maal akka buusan maal akka eekkan sirriitti galmaa'ee sirnaan uummanni Oromoo beeka. Haa ta'u immoo kan isa kana keessa darbee har'a eenyuna tuqaa jechuudhaan PP ta'uu isaa nama mirkaneeffate. Yoo PP hin taane warri kaan kunoo hayyuduu irra makiinaan iyyuu fudhateera. Konkolaataan irraa fudhatameetu waan ittiin deemuu hin qabu. Kan nyaatee buluu hin qabu. Namni kun immoo miliyoonaan taphata akka kanatti. Miliyoona miti egaa billion maybe akkaawuntii biraa keessallee horiin biraa jiraachuu mala. Kun waan hedduu namatti ulfaatudha. Woboonni isaa fi daggala keessa jiru kun akkatti beelaa qabeenya Oromoo irraa saamamee kun qabeenya Oromooti horiin kun. Maallaqni kun kan Oromooti. Kan inni nagadee fidee miti dafqa isaati iddootti jennu miti qabeenya Oromooti. Bara eeggatee iddoonti wal gaafatamu waan hin oolu natti hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf namatti ulfaata kanarraa dubbachuudhaaf jechuudha barbaada. Galatooma egaan hordoftoota keenyaa Profeesar Faantaawun Qannoo Jaallabdataa Homaa waliin turre yaada hedduu kaasnee irratti mari'achaa turre waan dippiloomaatonni biyya sana keessatti geopolitical interest qaban irratti hundaa'uudhaan qaama isaan waliin haasa'aa jiran eenyu fa'itti haasa'aa jiru. Warri isaan taasisaa jiran keessumaa warri Oromoo dantaa Oromoo warra bakka bu'eedhaa warra dantaa Oromoo eegsisuudha moo dantaa dhuunfaatiin warra socho'anidha kan jedhullee kaasnee dubbataa turre. Akkasumas immoo warri biltsiginnaa Finfinnee irraa lafa kutannee deebifannee kan jedhan tokko yoo Oromootiif qabsaa'u ta'e ajjechaa fi hidhaa Oromoo irraa dura dhaabuu qabani. Akkasumas immoo lafni kutanii deebisuudhaan gaaffiin Oromoo deebi'uu hin danda'u. Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jala galtee mootummaa Oromiyaatiin buluu qabdi. Sabni Oromoo dhaaba siyaasaa barbaade deeggaree miseensatti ta'ee jiraachuu akka qabu kaasnee mari'annee waan aktivistoonni duroomaa jiru. Uummanni Oromoo kan mootummaan biyya alaatis gargaaru uummanni kun warra akkasii kanaaf kennee namoota dhuunfaa duroomsuun yookaan akkaawuntii keessan baankii keessan keessa kaawwadhaati dhiisa waan jarri kun isiniif dabalan yookaan isiniif oolchan hin jiru. Fakkeenyaaf horii fuutee 500 yookaan 1,000 jara warra fuudhee kiisii isaanii akkaawuntii isaanii irra kaa'atuuf kennita innaa ta'e waan itti rikoognaayiz godhanii waan itti dabalan jireenya kee waan si wayyeessan hin qabani.
gaaffii akka walootti qabnu inchi tokko achi butaan hin jirani. Kan isaan gochaa jiran Oromiyaan Itoophiyaa jalatti turuu turra jira, impaayerri kun jiraachuu turra jira kan jedhu sana kan isaan advaansii gochaa jirani. Nuti immoo sanaa miti. Ajjechaan uummata keenyarraa dhaabbachuu qaba. Beelli uummata keenyarraa dhaabbachuu qaba. Humna taanee akka uummataatti biyya taanee jiraachuu dandeenya. Jibuutiin uummata miliyoona tokkollee hin taane biyya taatee utuu jirtu Oromiyaan miliyoona 50 ol taanu biyya ta'uu hin dadhabnu. Seenaa keessatti biyya turre ammas biyya ta'uu barbaanna kan jedhu atileetii Oromooti. Yeroo mara addunyaa irratti tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa kan ba'ee wanni ta'aa jiru maqaan Oromiyaa dhaga'amee hin beeku. Alaabaan Oromoo ol kaatee hin beektu. Waa baay'eedha jechuudha. Oromoon qe'ee isaa keessatti beela'aa jira. Kan Oromootiif yaadu jiru. Qe'ee isaa keessatti ajjeefamaa jira. Kun kan inni dhaabbatu yoo bilisoomne irraa ta'eedha jechaa jirra. Aktivistoota wanni dhuunfaatiif, fedha dhuunfaatii fi qabsaa'an kanaaf horii keessan hin baasinaa jennaani. Maaliif aktivistoonni jechaa jiru waraana bilisummaa Oromootiif horiin kenninaa jechaa jiru. Nuti immoo isaaniif horiin kenninaa yoo jenne waan guddaa miti. Asumaan isinitti barbaannaa horii keessan baankii keessan keessa kaawwadhaa. Kan gargaaruu qabdan waraana bilisummaa Oromoo lubbuu isaa isiniif kennaa jiru. Oromiyaatiif kennaa jiru. Waraana bilisummaa Oromootiif kennaa. Miidiyaa qabsoo bilisummaa Oromootiif kennaa. Dhaabbilee siyaasaa gaafa isaan akka dhaabbilee siyaasaatti dhufanii walootiin dhufanii isinitti haasa'anii nu gargaara yoo isiniin jedhan wanni politikaal piroogiraamii isaanii yookaan imaammata siyaasaa isaan qaban ilaalaati. Ibaaleet godhaa yoo bakka isin bu'a ta'e yoo akka Oromootti akka walootti bakka hin bu'a ta'e warra sana tumsaa. Sanaan ala warra Arsii Baalee kaleessa goota ture kan harkaa fi harmatti dhabee har'a akka inni qabsoo hin qabsoofne godhanii wanni keessa galchanii afoosha jala galchanii horii irraa funaananii baankii tokko keessa kaa'anii ittiin daldalaa jiru. Warra kana Profeesar Faantaawun Political Fortune Hunters ittiin jedhe jechuudha. Warra akkasii kanaaf horii keessan hin kenninaa yaa Oromoo adaraa Oromoo wanni qabsaa'ota keessan gargaaraa baay'een uummataa dammaqaatti jiru yeroo ammaa kanatti. Arsii keessattis Baalee keessattis amma cifraan waraana bilisummaa Oromoo ijaaramee jira. Achi keessatti kunoo Ustaaz Kamaal Heeboollee dhiyeenya kana lola irratti kan inni wareegame. Akka kana warra akkas lubbuu ofiif kennu, lubbuu ofii dabarsee sabaaf kennu, warra akkasii tumsu, warra akkasii gargaaru, warra akkasiitii fi contribute gochuudhaa fi wanni gochuu malee warra isinirraa sassaabee galee haasaa sagalee gaarii isinitti haasa'ee wanni keessan mooraalii keessan siitii hoolii keessatti ol kaasee naannessee haayip isin godhee isinitti bulluqsee jechuudha haasaadhaan wanni karaabaatii kana rarraasee horii irraa isinirraa sassaabee kennu deemuu fi baankii tokko keessatti huullatu ittiin akka nama tokkootti duroom warra kanaaf horii keessan hin qisaasinaa jennaan nutis karaa akka miidiyaatti miidiyaan immoo nu gargaara waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jennaan. Hedduu galatoomaa egaan dhumarratti wanniidhaan miti namoota dhuunfaa jibbuudha yookaanis immoo irratti hinaafuutiin miti. Miidiyaan alagaallee haasa'aa jira. Miidiyaan alagaa waan haasa'e irraa evidensii fudhanne jechuudha. Ragaa qabanneti kan haasa'aa jirru. Kanaaf warri kun immoo warra baankii keessaa hojjetan qabu isaantu waliif dabarsee kenna. Akkuma nuti waa'ee Finfinnee ilaalchisee warra bilxiginnaa keessaa odeeffannoo nuun ga'an kana achi keessaa warra kanaanis odeeffannoo qabatamaa gaheedha akkasitiin odeeffamaa jira. Kan akka beektan isin gorsuu barbaannaa. Qabsaa'ota keessan qabsoo Oromoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa jabeessaa jennaani. Keessaan nu gaafadhaa karaa kan miidiyaa gargaaruu dandeenya. Isin immoo horii keenya baankii keessanitti galchattu immoo ittiin qabsoo kana geggeessitu akkamiin nu mirkaneessitu kan jedhu keessaan nu gaafadhaa jechuudha. Isiniif mirkaneessinaati. Haala kanaan Finfinnee News Networkiin gaafa fulbaana 3 sa'aatii Paasifikitti sa'aatii 11 irraa qabee yookaan sa'aatii DCtti sa'aatii 2 irraati qabee tumsa walitti qabnaa. Tumsa walitti qabnu kanaani saatalaayitii irratti miidiyaalee Oromoo
kudhanii ol ta'an uummataan biyyaan gahaa jirra akka dhuftanii nu gargaartan jennaani. Akkasumas immoo waraanni bilisummaa Oromoo Kaanaadaatti gaafa hagayya 27 sagantaa guyyaa guutuu qopheessee jira. Achirratti illee argama waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa isiniin jenna. Akkasumattiin wal jabaannee humna taanee dhaabbannee qabsoo keenya bakka nageenya jenna. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa asumaan xumurra.